afaan Oromoo dubbatu marasaa Oromoo roonni irratti heddummaate addunyaan biyyoota faranjii kaanan quba qabutti akkaanan herrega sirriitti xiinxalee waa hunda quba qabutti ilmi kiyya aboo mucaa ilmaan kiyya hundi siistama biyya faranjii wajjin dalagaa jiran qubaan qaba namootan sabootan gartee hedduu sabootan nama heddummaatu akka dhufee aangoo qabatu hin barbaadu sabni guddaan akka aangoo asirraa mana dhageen warroottan amma mootummaa hojii dalaguus ni jiraas keessa saba hedduu kana yooni fi biyya qabatte sirrii miti albuuda illee saamuu hin dandeenyu amma immoo albuuda eega maqaan abusiiniyaa kun dhufe oromiyaa keessa albuunni herregaa ala saamamaa deema dhumuu dadhabe malee oromiyaa keessa maaliif waan saaniitii miti sabni amaaraa waan saaniitii miti mootummaan ayatee mililikirraa hayila sillaasirraa dargirraa hanqa mallasitti hanqa namicha amma dhufe kanatti anamma abiyyumarraa ulaalu abiyyiin maal nu godheen jaabar ka abiyyiin takkaa waada nuun galle abiyyiin waada nu galee jira uummata oromootiin biyya olabaatiin isin ijaara na jala deema heekotta alaabaa tanaa walaba isinii baasaa biyya olabaatiin finfinneen dura ta'e sanitti isinii dhaaba jeeti takkaa abiyyii dubbatu dhageessee jirta amma dura. Namni nuun jees achis qabi innitittiin tunni baraddillee naan jettu dhuga himtillee naan jettu kajal qaba nuun jee biyya olabaa ijaarrannaa heekerroo karaa cufaa gommaa fi dhagaadhaan makiinaan takka ka mootummaa biyya keessa kanuun jee jawaari. Nuti jawaarti aaraa jirra malee lammaa fi abiyyiin asbanii alaabaa tana takkaa nuun qabanne gaafa diina jala jiran gaafa tikireedhaa hojii dalagan quba qabaadhu dubbii tana dhugaa himilaaf. Digalee miliyoona 100 yoo fudhatte wallaahi billaahi miliyoona 100 ibsaa yoo arra sii qannan guyyaa rabbiin sii barreessisan biran dabartu osuma nyaattuuti ilmoodhaaf ijaartii ta'eetii dabarsitee yookiin obboleessa keetii dabarsitee biraa deemta malee dhugaa sanii maallaqa sanii echan dhoysi yoo maallaqa illee fakkeenyaa sii qannan fakkeenya ilmi namaa horii fudhatee akka dhoysaa jira. Kan itti amannee waan qabnu osoo laal ibsaa laal suuraa tiyya tana kaasii jaal maamudirra bosti godhime oromiyaa walabaatiin isin ijaara amanuu dadhabeetiin akka bikkaartona keessa kaayajeetiin maallaqa gartee namni isa laaluufillee yuuroo 200 qaballee seenna yuuroo 200 irra biyya hambaayiritti tana yoo ergine qarshii meeqa taati yuuroo 100 meeqa taati. 200 taati. Qarshii yuuroo 100 taati yuuroo 100. Eessatti? Itoophiyaatti qarshii 200 taati. 200 taati. Kala isaa miti deengaddaan naannoo gaccabtuudhatti ilmootii ergee fi warra keenya ergee fi laal yuuroon 200 taati. Maallaqa kana akkana kaartona keessan kaa'u jeeti Jawar Mahammad akkanatti yaamee ulfa lakkuudhaan garaa qaba lakkuu ji'a 7 kaniin halkan rabbii dhala keessa jiru Firaankoforti dhufee naannoo baadiyyaa magaalaa xiqqoo takkarraan jira achirraa ka'ee dhufee maallaqa 12,000 an kaartona keessan kaayu ol qabeetii sin lakkaa hojii namaaf gaarii miti jee harka isaati kannee ayyoo kiyya akkamiin see santuuqa nammataa keenya dhukkubsu jiran akkamiin see qeerroo gartee waraana eeltiraa keessa jiru kana daawwit ibsaa harka jiru kana daawwit ibsaatii waliin ta'e oromoodha jee miiri alaabaa kana qabatee ol ka'ee miire daawwit ibsaatii kanneen meeshaa bitee yookiin ifisaatii bitee gara eeltiraatiin mootummaa eeltiraadhaan ijara eeltiraatiin mootummaa eeltiraan ijaaree meeshaa achiin naqee achiin gara yabuutiitiin somaalee keessaan oromiyaa waraana naqee qeerroo biyya keessa jirtu tana maallaqa kan addunyaa tan hundarra deemee buusii guuru kana kan namni hundi jawar jettee itti kennitu kana guyyaa tokko miliyoona meeqa guurama ijoolleen suudii keessa har'a gubattee hidhaa keessa jirtu tana dhugaa dubbadha kana waan qabu hunda ilmaan namaa karee eeguu fi hoolaa eeguu fi kamana namaa dhiqu hundi jawariin dhufa jedhanii itti kannan kana ammoo gara Keeniyaatiin mootummaa Keeniyaatii ijaareeti yoo dhabe mootummaan Keeniyaadha miliyoona 2 miliyoona 3 barbaada meeshaa bitee achiin nu buusee oromiyaa keessa dhaqee qeerroo oromootitti hidhaan hidhee warra irra qalamaa fi nafxaraan lolu kana qeerroo oromootti hidhee waraana eeltiraa keessa jiru dirmadhaa fi hoodhaa meeshaa hoodhaa konkoodhaa zeenii maallaqa asiinis gara eeltiraadhaa ergee asiinis mootummaa Keeniyaatti dubbatee gara junuubiitiin meeshaa nuu naqee qeerroo oromoodhaa hidhachiisee arra meeshaadhaan Tigree buqqaasa seene malee wayyaanee tana nurraa buqqaasa seenee horii dadhabanneetti kannanne malee maaliif tana qofa kan inni qabatee deemu maaliif amanneetti kannanne waa meeqaan abdanne kara kaaniin jawaa nuun jee kara kaaniin alaabaa tana nuu qabate qeerroo hin gootan deemuun ka xumura kiyyaa nuun jee waan qabnutti quncifanne. Yaa bultoota jedhame xiqqashoo amma san wanni jee xiqqashoo waan takka si gaafadha naa deebisuu ni dandeessa. Niin danda'a naa deebi naa gaafadhumma. Okay galatoon furdoosaa ta'e. Furdoosaan eessatti dhalattee dhagaama gaafuma bal'aadha xiqqashoo eessa dhalattee eessa jiraatta ammaaf. Ani moo an bikkiniin itti dhaladhee amma immoo biyyiniin an keessa jiru Jarmaniidha tillee ni beeyta.
Jarman yaa. Jarmaliidhaan jira. Okay, eessa dhalatte? Yoon dhoysee sobellee biyya hundaan na beeka waan taateef Yaa. Eessa dhalatte garuu dhalootaan? wanni niin dhoysuuf awwaan namaa nanne Yaa. namni ni eeggatu hin jiru kan eeggatu immoo kun olaa lolaan tana. Yaa. Abbaa fedhe fitin dhiftu nan beekaa miti. Namni an dinqisiifadhu amma miidiyaa kanarraa dhimma Oromoo irratti fokkeeffatee Oromoodhaaf dubbataa jiru. Jaalattanis jibbitanis miidiyaa kanarraa nama kana qofa. Dhugaan isin hin jaa. Kaan naggadaa basirraa iyyuu jira. Abbummaan fadhee. Jarmaliidhaan jiran. Jarmaliidhaan jira. Giifti isaanii basirraa iyyuu jira namuutu ni beeku. Jarmaliidhaan jira. Biyya saba sii bilisoomsitee biyya tiyyaa beektee walii galtee bilisoomsite. Yaa. Eessa dhalattee eessatti guddattee qabsoo keessatti qooda kan baattee lammaffaa immoo mootummaa meeqa nyaatti? Mootummaa meeqa garteeti? Anaan fakkeenyaaf Mallas argee, Hayilamaariyaam argee, Abiyyi argee, Sadii argee, ati hoo? Mee waan kana? Ani ammoo gaafa silaa dargiidhaa san gara dargii san irratti amma kutaa torbamu akkanaatiin baradhee Barumsa haga kutaa torbaa qaraate jechuudha. dargiidha gaa'ee. Okay. Dargii gargizaat kajuusanii baay'ee kanatii nu taphachiisa. Kanatii dhibeetaa miidhageessee gurraan. Hidhadhee kilaash maarree faajanii wanni. Kanatii nu taphachiiseeti mana baabaraa kanatti ol dhaqee gaalaal dhalaa hudduu qabdu furdoota naa fi dhalaa ilmoon dhallee fi dhal dhiira gartee furdoota hunda. Edaa gaafuma dargii sanuu kinatiin ni jirti. Wayi gaafuma dargii sanii bargaafni kinatiidhaan akkana uummata quncisan. Kinatii jechuuni jaartiin takka intalti takka jaartii maabara hundaati. Abbaa qabdu jechuudha. Jaartii maabara hundaati jechuun maal jechuudha? Kinatii jechuun lafti maabaraatii jira. Kinatii jechuun kan hin siinjuu jiru qalbifadhu. Kinatii jechuun kun ganama gizee lafaan baree dhiirti mootichi maabaraa qotaadhaa jaan midhaan oomishamu marti harka mootummaatti gala gaafa dargiidha. Mana maabaraa janii. Ammoo midhaan san fe'ee daakee daqiiqaa qaqqicee fidaaf soogiddaas daqiiqaa hunda isaa qaqqicee qicaadhaan herregaan waraqaatti kanneen achi magaazana sanii fudhadhaa jee ilmaan meeqa qabdan jee jalan lakkaawee herrega sanii qaqqicee kannaaf. Huccuudhaas ammoo abujadii dhoofadhaa hodhadhaadhaa jaan abujadii immoo mana maabaraa jee tichi kaaya. Abujadii mana maabaraa sanii kadhiiraatis dhaqee fudhata malee huccuu fedhe magaalaa dhaqee bitachuu hin danda'u mirgan qabu maallaqa hin qabu qoonqoodhaas hin qabu waan taateef. Wanni dalagu kun sirna darbii. Lafti inni qabu marti isaa mootummaa bira galti qabeenyi. Kun garuu sirna dargiiti. Dargiidha. Qabeenya ammaati lafa shayyoo qabaatte lafti shanan tun ollaan keettis lafa shayyoo qabaatte kun wasanni kiyya kun daangaan kun kiyya jechuu hin dandeessu ni hidhamtaa ni tuuta waan taateef ni fannifamta muka guddaa jala dheeytee. Sii galee ati mootummaa kuffifte siin jedhanii lafa tana guutuu waluma qotaniitti nama kudhanii nama dhibbaa nama dhibba lamaa waluma qotaniiti. Akka maabaraa jechuudha maabara jechuudha maatis abbaan keetis obboleessi keetis jaarsi kiyyaas ilmi kiyyaas obboleessi kiyyaas akkanuma akaabaa qonyarra kaatanii karaashii qabus fudhatee kan lafa waanuma qabu hunda kalafa hin qabnes kalafa qabus meeshuma fudhateeti manaa baay'ee jechuudha sa'aatii lama mana keessan turu amma saniin deebisa yeeti namichi sa'aatii lama mana keessan turu bariisaa qe'ee waan qabu fataree akkammaa kanatti kan muslimaatis quraana qaraadha. Kan muslimaatis quraana qaraa subii salaataadha yeroo barbaadan ooyiruu ta'isan dhayitan yeroo barbaadan dalagattan yoo har'a roobni sin roobanii galtaan hin jirtu. Uuma qottu ooyiruu qottuun laalatu sirna. Bariisuma keeti abujadii isaa asitti ol suuqqatee meeshaa qabatee dongoraa fi akaabaa qabatee deema. Yoommoo kararratti nama dalagaa jiru harkee namuma sanis seenaa baluu kanaaf hin dalagaa kan qabne. Bakka ooyiruun marti tanuma mootummaati mootummaa dargiiti. Waan akka hin qabdu. Ati immoo mana maabaraa dheeyteeti abujadii naqatta qamisaafis abujadii. Akka martootittis abujadii ka gubbarraattis abujadii yookiin akkanatti asiin ol hidhattee akka nama naqachoo akkanatti hidhattees duubatti hidhatta. Waan kana mara keessa Oromoon kutte gaafa sanni beektaati. Wayi ni beekan tanuma hayyooti ilmaan meeqaan qaba wayi. Laa ilaaha illa wallaahi Oromoo waan ajaa'ibaati waan garaa nama nyaatu. Ooyiruun tanuma duuba dargiin Haayila Sillaaseedhaan wanni sun akkasii ka ture. Laal minishaa yoo namni sa'aatii sadii ganda kana keessa kanatti lawlaw namuma jiru harka ka dhalaa ka dhiiraa akka buuticha baqee ka dhalaatis wajjin rafee kan dhiiraa immoo akka buuticha baqee akkanatti hidhee maxxanaan cafaqaa uleedhaan cafaqaa dhiitaa kophee akkanaa takka mukaa takka jira takka dhagaadhaa takka sibiilaa ta'ee akkana si dhawaa oolte hin cabne kophee saniin cafaqaa dhiira tana sa'aatii sadii maal as keessaa gootaa ganda keessaa jeeni yoo dhukkubsatee mi'aan fedhate achumatti wasaasarra kaanii haakama geessan malee manuma bakkuma namni guusoo ol saddaqa. Hojjaadha namaadhaaf tajaniin. Okay, gaafa midhaan geetumaadhaa hoo? Hogga midhaan geetumaadhaa. Akkasuma namuu atis dhayxeetuma asiin haamtee ciinaamta taabaluutiin qabdu haamteetuma waan akka haabii tanaas dhooytee walitti galchitee nama 200 300 nama 50 40 20
akka qoonqoo takkan arkanne kan dhugaatii takkan arkanne dalagaa oolta namaaf hin dalaydu mataa keetiif dalaydaa siin jagaruu qabeenya kanaati as qaaxilaa tokko kara ashiita tokko shukuummattee nyaachuu hin dandeessu ibsa. Ashiita mataa tokko solleeffattee waaddattee nyaachuu hin dandeessu waan namaati waan maabaraati. Sanirratti abbaa lafaatu irra jiraami kan irra to'atu waan kana oorruu ta'e. Eegaa wal gubbaa godhan ka warra abbaa lafaa jedhanii warra abbaa ilma damiinaa ilma warra abbaa lafaa jedhanii maalabbaataa warra maalabbaataa jedhaniin ummata amaaraa kana gaafa tura maalabbaataa jedhaniin dhalaanis intala maalabbaataa jedhaniin dhiiraas ilma maalabbaataa jedhaniin. Sigalee sabaa sablammii hundamee sabummoo Itoophiyaa keessa jiraatu kana laalimee baay'inatti tana keessa jiru saba Oromootis ta'e walumaa walitti qabamtee. Sigalee akkasitti deemtee kana dalagaa ooltee galgala kan dhukkeen akka garagalche abujadiin inni firraa qabutunii fi inni kan wal fakkaatu mana galee galaana karaa deemuttis fedhu dhiqatee akkasii ol deebi'ee jaartiin ammoo ganama gizee bariite isa waan fataru kanniteeti diqee dooniyaa fudhattee deemti laan osoo rabbiin gaafa san si garsiise wallaahi fajjeefta afaan Oromoo dubbachuu miti Oromoo ta'uu miti biyyuma san keessa dhalachuudhaaf haadhummaa ta'e gaafadhu. Wallaahi baguman bara san hin arginan baguman bara san hin argin. Bagan sin rabbiin sin harkisiisin akkasitti as deebitee maal gooti seeta dooniyaa qabattee laan kakkan ijjira mataa sin laalleelaa dulloota kan tasilaa ciisuu feetu tasilaa hara galfachuu feetu yoo dhalte yoo kam taate guyyaa sadii mana teessi sanboota garaa madaatiin deemti kofoo naqadhu jaan kofoo akka dooniyaa takkaa jira fufurdoo takka sigalee kofoo san naqattee deemti akkasitti diqee guuraa oolti ammoo ilmoo dulloota gartee diqee guuruu hin dandeenye ta'amata 40 ta'amata 80 taayoo umriidhaan jiraatte amata 70 ilmoo isii intala san tufuudha namni sadi kannan. Ati Kennedy san keessa turte Kennedy san afaan Amaariffaatiin jedhanii miti akkam jedhamu. Kennedy san keessa akkana lolaa ture laa. Mee akkam jedhan afaan Amaariffaatiin beektaa? Kennedy lakkee nurra deebiti san inji wallaa mana jinaa khayriidha. Juu. Nurratti deebiti wallaa nurratti deebitu wallaa. Wallaa furtoota nurratti deebitu jeeme afaan Amaariffaatiin Kennedy sun. Wallaa bara ani waan kana baay'izawee akaakiyyaa yeroo biraa mataa godhuu fi dubbiseen waan kana wajji haaseen akkasitti. Natti waan kana akka mushiin natti himta kana natti hima wallaahi dazii. Akkasittiin gaamma ajandaa teenyarra nunneen afaan Oromootiin yoo taate malee afaan saba kanaatiin hin taphadhuufi. Hin taphataniif jee bakka adii rakkoon qabu. Akkasitti Kennatii tana guyyaa hogguu akkasitti diqee guuraa oolan dubartiin akkasitti diqee guuraa oolti. Dubartiin gisee diqee guuraa oolte ilmoon dhaltee ulmaa jirtu immoo dulloota diqee guuruu hin dandeenye agartee shukkuumamee bututaa'ee gartee bututaa'ee akka raggasaraa ilmoo dubartii sanii dulloota santu qabee ta'anii oola baay'ee yoo dulloota sanitti kan namne qaalitti san cabaqamaa ooltii garuma madaa saniin warri Kennatiidha juu warri dhiiraa intala san irra oola jechuudha milishaan magaazana geessee. Milishaan tun gaafatis Oromuma moo sabaa sablammii hundaadha tiyya. Oromoo irratti jaama sabaa sablammii san hunda akkas godhanii ficcisiisan jechuudha. Sabaa sablammii san hundaa ta'u saba Oromoo keessatti akkasuma godhan. Ammoo yoo afaan Oromoo dubbatte si jala godhan. Ollumaatu si eegee yoo naaf eetiin waliin mana tokko keessa jiraanne ambaayirratti tana keessatti mana Oromoo lama hedduu saba kaan ni beektaa fi saba uummata kana saba naftanyaa uummata kana. Uummata kana sadii afuriitu nu hedduu jira. Yoo nuti mana keessatti afaan Oromoo haasawine warri kun afaan Oromoo haasawu jedhanii milishaan ganama dhufeetuma jaarsaa jaartii walitti qabee cabaqaa waan kanaa kan beekne deemaan. Eega waajjira san keessan qofa afaan Oromoo haasawitanii waan dachiidha dhageessiftanii sibiila cabsaa afurri keessan akkas jedhanii tumansa saboota hin jiruudha. Afaan Oromoo haasawuuf tumamaa turan. Arra sabaa sablammiin akkuun afaan Oromoo haasawitu tun takka afaan Oromoodhaan dubbattu. Oromoon afaan Oromoodhaan dubbattu. Oromoon afaan Oromoon dubbattu. Manatti hin galtu ni fannifamti ujuba jala dheeytee ujuba guddaa muka odaa guddaa jala geessanii fannisan dhiira. Dubartiin immoo milishaatu horee Kennatii taphachiisee diqee guursisa. Wallaahi Oromoon dhaloota nu duraa sun bara rorroo laafa keessa dabarree bara. Amma akkasii furdoota wanni akka tayyisiisu amma afaan Amaariffaa sanuu waan dubbatu wanni ishiin jettuuf. Sababa sanirratti Oromoon akka gaariitti hidhattee akka gaariin leenjitee akka gaariitti hidhattee meeshaa deemtee bitattee waan isiitiin qotiyyoo isii gurgurtee dibicha qabdu gurgurtee qabeenya nyaaturraa gurgurattee baarzaafii gurguratanii gaafas jimallee rakishaa wanni takkaallee nuu rakishaa gurguratanii jireenya rakishaa tanaan qawwee deemanii akka kana meel naqanii gurguranii biyya Somaalee dhaqanii gabrummaa kana buqqifna jedhanii meeshaa bitatanii ji'a lama gad deemanii ji'a lama ol deeman akkimma kun muslimaa kiristaanaa ummanni kanan dubbatu eega dubbatu kunoosanillee hattummaa fiddee iddullaa ite mootummaan kun dhufee iddullaa ka'e Oromoo muslimaa fi kiristaanaa adda baa ummanni kiristaanaa saba Amaaraa akka ta'u jedhanii muslima ni ganna jedhanii itti ol mari'atan hoggusan jaarraa abbaa gadaadhaa
okkee eega akkas taate eega isin gara galtan nutis isliminnadhaan lolla jedhanii eegas booda jarri siistama gartee mootummaan iddoo haa agarraan walii galanii waliin booyanii Oromiyaa takkatti ijaarra jedhanii walitti deebi'an gaafa lola qimbiir gaafa lola Somaaleedha indir gaafa boomber lola boomber Somaaleen muslimni keessa asbaa kiristaana gannaa jennaan nu dura gattan malee hin gattanii kiristiinaadhaan jennee musliman jennee nuti biyya takka dhiiga tokko labee tokkorraa dhufne amantaan ta dhuunfaa abbaati jedhanii waliin rashanan eegas booda nama sun achirraa shaname Somaaleen gorsitee dadhabdee uummata muslimaa jalaachi guurtee dadhabdee isiniina uummata kana ganna jennaan nu dura dhuma malee hin gattanii nuti musliman jenne kiristaanan jenne lafee takka haadha tokkorraa dhufne Oromoodha Oromummaa keenyaaf biyya walabaa jaarrattuudhaaf walii gallee deemaa jirra malee amantaa deemaa jirru abadanuma maaliif adda baanaa jedhanii waliin Oromummaadhaan manaa baanee Oromummaa waliin dhumna jennaan akkasitti isinumatti himaa ollaa jedhanii Somaaleen waliin bakka takka qaliinsa akka maleedhaa gatiinsa akka malee gattee boolla takka keessa gagguurte. Arrammoo kaan muslima jeeti kaan kiristaana jee keessaanillee kan dhoofachaa deemu baay'eedha. Keessaanillee kanummaan namni 700 kun furdoosadhaafis taaptaap godhaa fooloo godhaa wal baraan arrallee ummata yaa Oromoo taatellee Oromoo ta'uu baattellee Oromoo ta'uu baattellee Oromoodha jeeti sabboonummaa akka biraatiin calaqqisee afaan Oromoo dubbachaa amantaas keessa leellisa haqeensiitis ka silaa kiristaanaatis amantaas keessa leellisa nuti amantumaan biyya san takkitti Itoophiyaa amantaa takkaatiin jiraachuu barbaannaa jedhanii galatoomi. Kan muslimaatis osoo saba Oromoo dhuguma ilma Oromoo dhiigaan Oromoodhaan abbaan Oromoo tahee miti sabootan kaaniituutu akka Oromoon muslimaa isaan jala gortu akka Oromoon jala as deebitu akka qabsoon tun duuba deebitu akka laamshaytuuf qabsoota duuba deebisuudhaaf arra Oromiyaa keessa waraana leenjifatanii dubbiin tun arra xumuratti godhatamti gabrummaan Oromoodhaa tun xumuraatutti godhamaa biyya keessa leenjifachaa jiranii dirree leenjiidhaa harkatanii jiranii eltiraadhaa galanii jiranii biyyoota ollaati. Oromiyaa keessa biyya abbaa isaanii keessa eega taate Oromoo walii galtee tokkoon dhalaa fi dhiiraan gabrummaan maduraa san dhaggeeffattee ibirraa baay'attii tana buufti akkam taanaa karaa janiiti mootummaan isaan deeggaruu eegan. Mootummaan uummata muslimaatiin isiniin deeggaraa jeen malee warroottan achuma keessatti Oromuma ta'ee ummatuma Oromoo ummata muslimaa kanaa jiru kasaba Oromoo ta'e miidhameeti sagaleen qabu qaqqabamee to'achu jiran waan inni dubbatu. Eshi furdoosaa ta'an galatoomii oggaa gaafitti qasu gaafadhe qasuma gabaabsinaa deebisi miira kasan seenin siyaasan akka miira kasan seensitu min beeka. Ati waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti hirmaattee beektaa kan dur. Oduu Jarmanii dhufin dura seentee beektaa. Osoon Jarmanii dhufin dura waraana abaabootii wajjin lolaatiin ture. Egalee injifannoo galchaatiin ture. Injifannoo fideetiin laala kanan laala osoon si hime yaaboo. Amma gaa yeroo muraasatti naannoo san dhaqanii harkaan irra fudhatan warroottan wajjin dhalannee guddanne irratti warroottan wajjin achi jirru irratti sii galee lolaa turte jechuudha. Lolaatiin ture takkaa manatti hin galle na qofaa miti obboleeyyan haadha takkaa waliin dhalanne obboleeyyan kiyya haadha takkaa waliin dhalanne kanan gaarraatitti hin galliniitutu jira ilmi eessuma kiyyaa haadha takka abbaa haadha tiyyaa wajjin dhalatan ilmi eessuma kiyyaa abbaa sa'iiliiti. Sigale gaafa xaddachu jambeeta gaafa xaddachu ati maaliif beektaa mi abbaa keetiif ummaa teetiif yookiin ollaa warra keessanii gaafadhu ummaa ta'e rabbi si haadhiisu abbee rabbi si haadhiisu abbaa keetii ollaa warra keessanii gaafadhu akkasitti yeroo takka bineensa firraa eegaati waraana keenya hanga waliin lollu hanga deeggarru miseensaa fi deeggaraa ta'anii hanga gargaarree sanboota hidhannee gabrum gaafa caattaraadha biyya walabaa kataatu warra caattaraa seenirraa. Dasteeraa faani beektaa? Dasteeraa faani beektaa? Niin beekee. Ta waraana keessatti wareegamte waraana keessa turte. Marasiidha. Abbaan seenatti gaafa dasteeraan suni waraana ishii qabattee gubbaa qorichaatiin dhuftu an gaafa saniin dhaladhe halkan san jechuudha. Ollaan biyya takka milyoon takka tana hojii dhalatte ishiin sun dhufteetti waraana san bakka sanii baaftee dasteeraan sun jabduudha jan. Milyoon ishiin dhalatte sun dasteera waraanni dasteeraa dhufe yennaan waraanni kaan kan mootummaadhaa kun dheesse milyoon san akkasitti dasteeraa baasaniif seenaa dasteeraa hundaa jira. Dasteeraa fi takka taa miillee asitti wanni ta'e sanii
Waraanni san keessa turte moo gaafa san gaafa dasteeraa san faadhamu san duraati. Waraanni keenya achi duuba san ture. Silaa nama bakkatti mee yaaboo akkamitti goon itti. Dhiis rakkaalee mini wanni dhaatte rakkoon qabu. Duuba ammaan tana Oromoodhaaf Yoon amma lafa waraana kiyyaa guutuu takka takkatti si hime lalisee roobaa illee ni beeyti. Waraana jaallawwan hunda ni beeyti. Gara yoon ammaa sirraa si hime warroottan ammaa sirra jiru kun hundi baay'ee xilaanninis baay'eetu guddata. Naannoo Dibaalaa ta'e jedhamtu beekta gaara Dibaalaa. nan beeke. Gaara Dibaalaa beekta. Nan beeke. Kuulafaa beekta. Kulafaa. Kuulo. Kulafaan karaa wanni kanaa miti karaa gadii kanaa miti. Laga kuulo ererfaa. Eegaa karaa erer kanaa miti. Kana lolaa turre yoon amma akkana siin jee hattoonni amma biyya jiru warroottummaan amma an biyyatti itti dawwalee haadha tiyya akkuma haateti nalaali. Haadha tiyya qabsoorra turre atiin beektu haatetiitu beeka haatetiin gadda dhalatte haatetii bebbee gaafa dhiisii lafa tana naatutu sii bita. Lafa tana dhiisii ummaa tiyya hin eegini amma ilmoo wajjin dhalanneetutu wanta eegu jira. Ilmoo nan akkana ijee fi dhalee wajjin dhalatte. Kan mucaan kiyya qabsoo waraanaa abaa boo keessa jiru ilmoo mucaa kiyyaa wajjin dhalatte. Wallahi billahi hanga baranaatti dawwaleetiin dadhabe. Dadhabee biraa telefoona irraa cufan. Garaan saara buqqeetii jiran. Si galee namicha kana eegu jira. Shimallis Abdiisaa. Amma waraana Shimallisii miti gadi. Bara amma obboleessa. Shimallis Abdiisaati eegu jira. Gorseetiin. Yeroo meeqatti dawwalee yaa ilmootiyya yaa ummaatiyya. Mi'aa akkuusaniin naaf yaatee hojii guddanne haatetii qabsoo kana beeka malee ati hin beektu. Ati barnoota kana beekta. Kun ni dabraa dhiisii yaa ummaatiyya jeen. Haadha tiyya lafa inni kanneef. Si galee maallaqalleen ergeef rabbiin laan ilmootiyya tana haadha nan godhin armaasi. Rabbii wallahi ilmoo tana haadha nan godhin. Rabbii waan hin afadhu na haadhuutu maallaqaan ergeef. Rabbi duniyaa kanaa naanuu. Dhiisetteen himu. Wallahi billahi tallahi nama afur warra wajjin abaadatti ilmootiyyaa wajjin dhalate naannoo tiyyaa ka'ee finfinnee jiru. Kaan ammoo kunoo abbaa murtii finfinnee keessa ta'a. Haadha tiyya gali jeen. Kaan baankii keessa dalaga. Haadha tiyya galaa mootummaa kana jalaa gara waraana abaa boodaanaatu isin ergaa. Kottaa kallattiin isinii kaa telefoonaan harkaa qaba. Waraanaan harkaa qaba. Aboota akkachii dhufanii miilaan isin fuudhanii isin godha. Gala baqaayaa meeshaa tana. Garuu yaadaan ansii dabarsu kan namni wajjin haasoittee qabeenyi si dagee garaan saara buqqee janii ganda keenyaa fi ammoo akkana jetti firdoosaan kara san deebitee jirti. Firdoosaan kara gaafa jalqabaa san deebitee jirti jettee naannoo rakkoo ilmaan kiyyaa fi warra keenya irra tokko fudhatamte ansan dhiisu hin jeen. Kana waadaan si galaan tokko jee. Waa'ee waraana oboo kanarratti gaafii takka si gaafadha. Meena gaafadhu yoo amma. Waraanni jaalsanyii galee janii oofan kuni maali? Jaalsanyii maaliif galeettee yaaddaati? Jaalsanyii wanni galeef moo? Jaalsanyiin Oromoodhaafis bosona hin seenne. Durumaanuu Oromoofis bosona hin seenne. Yoo karabbitti nama amantu taate fuula namaatii fi meeshaa fi mataa shurrubbaan laalinaadha. Duraanis saba Oromootiif hin seenne. Maaliif yoo jette anuma taa'itu mana dhaggeeffadhu na gaafattee mi shanyii? Shanyiin jalqabarraayis warroottan eessuma ta'uuf warroottan adeera ta'uuf adeera isaa ka guddallee adeera isaa guddaa adeeran isaa guddaa obboleeyyan abbaadha. Immoo ilmaan eessuma ta'uuf ilmaan adeeran ta'uuf dhalattootuma naannoo sanii akka waliigalatti walitti qabateeti mararaa guddinaa deeggaraa ture. Mararaa guddinaa kun asuma Jarmanii tana dhufeeti Ixaalirraa eegalee hanga Noorweetti Awurooppaa kana mara Awurooppaa qabaattuu fi duutuu hundarraa mootummarraa ambaasaaddararraa qabeenya fudhate ifiin isaa ani saba Oromoorraa tokko karaa nagayaatiin filannoodhaan teessoo fudhadhee uummata Oromootiif dimokiraasii keessatti ilaalaa biyya guutuu waliin bulchee mallas buqqaasee je'eeti mararaa guddinaa mallasumaa walii galee mallasiin ammoo maal je'een mallasiin maal je'een ati sin buqqaasuu hoggaa boordiin naa darbattee Oromiyaa mara keessatti an siin jifadhe ammoo boordiin si bira bulti halkan itti garagalfattaa uummata Oromoo maal jeetu sobaa boordiitu na hatamee boordiin na hatamee warroottan boordii dalaguutu na hatee hoggaa shanan itti aanuun injifadhaa akkasiin jaanii uummata Oromootiin ati immoo boordiitti garagalfadhuu jaan mallasiin sin darbuu sin buqqaasuu namni akka kee
Dimokiraasii fiden jiru saba Oromootiif illee afaan isaaniitiin dubbatan, afaan isaaniitiin barreeffatan, afaan isaaniitiin dalagatanii galan qabeenyillee harkatti deebi'ee laftillee duraan abraachitti dalaganii daqiiqaa qofa huccuu qofa mana maabaraati dhaqanii magaazanaa fudhatan har'a qabeenyi harkatti deebi'ee ati siistama kana fiddeefi baay'ee dimokiraasiidhaan bulchaa jirta sintuquu jee waa dagaleef matsaaf quddusii walii qabatan. Si galee? Mallasii fi Mararaa Guddinaa. Ammoo ummata kana maallaqa Awurooppaa mararraa guuru akka Jenevattis akka gamtaa Awurooppaattis Jenevaadhaan wantiidhaan fudhata. Beeljeemiin fudhata. Akka addunyaa guututtis mootummoota hundarraa ni fudhata. Ammoo addunyaan maal daleeti faranjiin qabeenyi kun albuudaa guurama Oromiyaadha. Mallasillee inni kannaaf na injifannaan ni fudhatanuma jaan ummata Oromoo sobuu fi uummanni Oromoo ol ka'ee falmatee qabsaa'ee wal hidhatee wal leenjisee leenjifatee lola babbee Oromiyaa walabaan jaarranne ummata Oromoo Mararaa Guddinaa kanaatu sobaa ture. Afaan faajjeessaa ture. Filannoon isin bulchaa jeeni filannoon fudhadhee karaa nagayaatiin isin bulcha jee waraanni immoo akka biyyan seenni ka godhe hogguu qeerroon Oromoodha. Ilmi dhalataa Tigireetii fi ilmi dhalataa saba Amaaraa kan ta'e shugguxii fi seenxii fi billawaan mana barnootaa dhaqee barata. Oromoon ammoo yoo suuqii takka qabaatte akka suuqiin san harkaa cufamtu qabeenya abbaa qabeenya Oromoodhaan mootummaan ni saamsisa teknichi ni saamsisa. Waraanaan deeggara waan ta'eef waraana deeggara waraana Oromootiin deeggara jechuudhaaf abbaa qabeenya Oromoodha. Abbuma qabeenya Oromoo jeen naggada malee qabeenya san harkaa saamsisa waraanatti buutee. Gaafii teenyatti addeemina gaafii teenya. Dhaabbadhu gaatula siifiin hima. Dhaabbadhu siifiin hima. Sanyiin kafaa hodhaatte gurumaan. Dhaabbadhu jaalsanyiin akka zeeti achumarraa si caalaan dubbachuu jira achumarraa si asimu jira akka zeeti gaafa aabaa oboon immoo Eertiraadhaa galte duraan kaabaa'oon namichi kuni jaalsanyii warri duraan karaa nagayaati jiru isa kana deeggaratee akka mancaa fi tuulamatti guutu waan shawaa ta'e guutu isa kana bakka buufateeti maallaqni qintaalaan itti kennamee jaartiin isaa fi ilmaan isaa obboleeyyan isaa ilmee isuma ta'uuf marti qabeenya kana ta'anii fi tajaajilanii kuuliin dala isiifatan inni immoo shanyiin shawaa muluu keessa akka mancaa fi tuulamatti akkana jira. Watii ogutuu fi qabbanootu isaa qofa qaba seenii jaaniin filannoof deemna biyya lafaa isin ijaarru yaada filannoon saba Oromoodhaa dimokiraasii ilaallaa fi jaanii ammoo namichi kun Mararaa Guddinaa qintaala kaartoonaan maallaqatti kanna. Inni immoo mancaa fi tuulama keessa fiigeeti watii qabbanootu fi ogutuu isaa qofa qaba. Buna qabbanaa fi ogaa furdaa fi qallaas isaa qofa qaba. Jaartii qantuu fi boqqottuu isaa qofa qaba. Bakka hunda taa'ee buna dhuga. Mallasii walii galanii waraqaa takka qaba. Herkaan hin qabatu waraanni gizee harke. Karaa nagaati jedhiitu bakka nama Oromoo lafa qabuu deemanii afaan faajjeessuu deemanii waliif beekan mootummaa waraanni mootummaa fi Mallasii fi Mararaa Guddinaatii fi shanyiin kun akkasitti shanyiin kun Oromoo mana keessa deemee qabeenyaa harkachaa ture. Qabeenya harka tokko nu filattanii nu bulchaadha. Isin filannaa isin injifachiifna injifattanii nu bulchitanii jedhanii uummanni Oromoo qabeenya baay'ee itti kanna. Addunyaanis itti kanniti. Haaluma saniini qabeenya horachaa ture gurbaan kun qabeenya quxurii hin qabne harkachaa ture. Takkaa godhatee hojii dhuunfaasaa waan dalagatu qabu qabeenya maallaqa namarraa fudhatu kanaan kuuliidhaan daleessiifate jireenyi isaa wal dalaga jechuudha. Taa'ee nyaachuu bare. Achirraa Mararaa Guddinaatii fi Dinquu Dayyaasaa Mararaa Guddinaa Jawaar Mahaammad Baqqalaa Garbaadhaa walii galanii waraanni Jaalsanyiin kun gaafa mallasni jira qoyaan baraman dhageenu. dhaabbadhu. Jaalsanyiin gaafa mallasni jira baraman dhageenu baran. Gaafa mallaseessan fiddee jaalsanyii keessa fayyadu. Kaabaa isaatu mo'aa ture bar. Jaalsanyii kanaa hoogganaa ture kaafaa Shawaa keessatti isaatu mo'ee bakka bu'ee isaatu dorgomaa ture. eessan duuba waraana abaa'utti seenee waboo Siifiin itti deemu jira. addanaa baase. Kaampaanii guddaa qaba gaafuma san qabeenya kanaan. Akkatti abaa'oo boodatti seeneen siimu jira dhaabbadhus irratti siima. Gaafa kana waraanni Eertiraadhaa gaafa galee Tigireen kuftee qeerroon ilmaan Oromoodhaa meeqa miliyoonni meeqatti dhumee gaafa Tigireen kuftee kaatee biyya siiti galte. Mararaa Guddinaa faan as garagalanii ol mareetan akkam taanaa jedhanii abaa'oo boon Oromiyaa keessa waan jiru abaa'oon Eertiraadhaa galte kaan biggalchaniitu summii nyaachisan shaayiidhaan. Jaalmarroon galuudha dide. Jaalmarroon garuu dinnaan lola irratti waraanni humni beekaan tamarkaa dhume. Ammoo keessa deemaniiti abbaa gadaa haadha sinqee jedhanii jaalmarroo wanni eenyu gurbaan keenya kun Jawaar Mahaammad koottaa galaa biyyi nageetaa ta'e biyyi bilisoomtee gabroonfataa namaatirra bilisa baasaa namaatirra alagaatirra
gabroon fataa keenya wayyaa qottaa galaa jee finfinnee keessa miilaan deeme hogguu hacaaluun kufe hogguu daadhii galaan kufe marroo dirribaa maal jee sistamni kun micciiramaaf deema qabsaa'aan oromoodha beekamaan oromoodha lolchiisaan oromoodha gaafa kufe dubbiin tuni micciirama akka gaafa dura caattaraatiif deemti ani hin galuu je waraanni immoo yoo hin galle tarkaanfii isin irratti fudhata oromoo miti jedhanii abbootiin gadaa qeensi isin irraan cabu waa takkan taatan jedhanii oromiyaa keessa deemanii waraana nama kan kuma 12 ja'a kan kuma 8 ja'a ni soban waraanni keenya akka walii galan nama kuma 14 nama kuma 14 warri laggasaa wagiitii wajjin bosona keessa jiru sirrittiin harkaa qaba laggasaa wagiitii wajjin warri bosona keessa jiru nama kuma 12 sigalee laggasaa wagiitiis kajjeese itti dhiyaatee telefoona dawwalee fi Tigreen irraa si jaati jee abiyyaa makkanaa fi bakka lammaa magarsaatiif orginaa gabayyooti obboleessa ta'anii qabeenyaas geessanii fi waraanoo nyaachifadhu jecha akkasitti gaafa kana marroo dirribaa gaafa waraanni Eertiraa galee fi bosona keessaa walii qabanii gimmaasha tokko galchan summii nyaachisanii kaan ammoo poolisii oromiyaa taata kaan raayyaa ittisa biyyaa taata jedhanii itti kijiban kaan hojii dhuunfaa ta'etti deebita jedhanii itti kijiban waraana keenya waraanni kun okkee jee gaafa galee mana galchaniituma shaayii nyaachisan kan shaayii nyaachisiises lammaa magarsaati isaa fi Joor Maammadi shaayii keessa summii naqanii fi akka isaan bakka takka jiranitti alamuu simee jara sadeen kan quba qaba sirritti Joor Maammad quraana kana qabadheetiin irbuu rabbii kaniin dukkan halkanii keessaan baane san dukkan halkanii san keessattiin qabrii dhabaa ani oromiyaan bilis oromiyaan walabaa ummata oromootii ijaaramtus lubbuutiyya takkittiidha oromiyaan walabaa ijaaramuu baattus lubbuutiyya takkittiidha azaaban seenu jechuudha dhugarratti immoo yoo azaaba harkadhee hojjetan dhugaa dubbadhee azaaba harkadhee eega akkas ta'e maaliif Jawaar Mohaammed kaafaa'utti dabalame ree gaafa sana naatu sii maaraabadhu qa naatu sii maaraabadhu ni salphate kijibaatu jala harkame wanni kaafaa'u seeneef karaa dhadhabe akkaataa oromoodhaa waa dagale santu harkaa bee waan jee irra wal lolan hojiidha irra wal lolan isin kuban qabdan miidiyaa irratti ijoolleen xixiqqoon ummanni immoo warri silaa siistama harkaa qabu hundi isaanii beeka hogguu kana Jawaar Mohaammed maal jeena dhuguudhaan ati na hidhii jeen anammoo saba oromoo kanaa jee ilma oromoo kanaa jee wareegamu baadiyyaa baddaa fi gammoojjiidha kanaa jee walitti dirmatuun laala herrega ilmaan oromoo xiqqeessuuf hogguu hidhame Jawaar Mohaammed ammoo bikki inni taa'u waajjira waraanaa biratti hoteela akkamtu jira achi ta'a ashanabsaappiidhaan immoo maali waan fuulee fi hin tolchanii ashanabshaatiidhaan huccuu fuudhee huccuu adii tana fuudhee ashanabsaatiidhaan akka gujiidha ummata abbaa gadaa warra akkasii gatan san ummata footooshooppii hojjetaa ture ummata footooshooppii hojjetaa ture qoonqoon nyaatu ni huqqate du'u jira guyyaan gara nyaatu numa jaan ummata oromooti ajandaa meeqa coreef Jawaar Mohaammed qeerroon ammoo akka kararraa baatee baadiyyaa magaalaa dhaabaddaa fi gammoojjiidhaa Jawaar Mohaammed dhaabaaf nanuu jeeti biyya tanaa hin bahuu je du'us jiraadhus ummata oromooti shaneedhaa sin abdan mootummaa sin abdan ummata oromooti wajjin je namuuni beekta atis gurraan ni dhageessa harkaa qabda telefoona isaa siifiin arga sagalee isaa harkaa qabaachuu baatte siigalee ummata oromooti wajji jeeti harakaatii tumaa ture waqta mootummaan biyya galchuun san itti kannineemi amaanaa liqii teenya itti kannineemi irraa fudhannaa miiqeerroo akkana isaanii ture ummanni oromoo isaa baala nama jaalata dhuguma seen akkasin mootummaa immoo duraan itti kanne duraan ameerika taa'ee amaaraa wajjin walga'ii nama lama arargee dhalate ni du'ee allayya darbame bishaanetti tokko mul'atan ni websaayitii cufanii mana isaaniitii cabsanii warra gaafa Jawaar Mohaammed walga'ii halkan amaaraa hojii taa'u guyyaa qeerroo karaa cufaa jiru hogguu biyya hunda keessa deebee gargaarsa guur amaaraa wajjin walga'ii ta'a maaliif ummanni oromoodhaa baay'ee jiilee warra arman nurraa muree harka nurraa muree naftanyaa janiiti akka malatti isin jibbanii jibbaatee isin qabanii mallas buufnee jirra isin yoo isirratti deebitan maqaa keessanii ilmi amaaraa yoo irra dhufe isin yoo deemuu hin dandeenye namuma haati isaa amaaraa abbaan isaa amaaraa kan guddifataan oromoodha kana irra keenya oromoodha jenneen ummanni nama afaan oromoo dubbatu oromoodha seeni obsaadhaa jeen warra akkatti nama kolaasu beeku warra miikkaa fuulatti fideen addaara asirra kaayyatee ummata oromooti irraa miila tigree hojii ciraa ture kanarra keenya eenyu jennaan abiyyaa mataadha isaan beeytuu jeen ilma amaaraatiin jahuun itti gaafatama amaaraa ka ameerikaa jiru eenyu jennaan abiyyaa mataati isaa amaara akka taateen beeytu ni beeyna jan jaartiin isaa akka amaara taateen beeytu ni beeyna abbaan isaa akka kaasaayee taateen beeytu digaaza naggata ni beeyna isaan irra kaaya addunyaan ammoo afaan oromoo dubbata oromoodha jettee eeyti afaan oromoo akka hoggaa dhibba meeqan dubbatan akka Itoophiyaan hoggaa hanga guyyaa qiyaamatti numa jaaramtu dhiigalmaan oromootiin
qabeenya Oromiyaati gooda Amaaraan usaa jee walii galee waada durana raabudi waada walii galee ati Jawaar Mohaammed maaliif hin deeggar? maal jedha Ati Itoophiyaa first jettamoo Oromoo first jetta? Kanuma dhugaa tana qofa naa deebisi. Itoophiyaa first jettamoo Oromoo first jetta? an Oromoo first inja an Oromoo first inja Okay, Jawaar Mohaammed maaliif hin deeggar? Reekoste. maal jedha Jawaar Mohaammed maaliif hin deeggar? maaliif hin deeggarre Ee, Jawaar Mohaammed maaliif hin deeggarre amma moo yaa ni deeggarta amma. way amma qeerroona jala arraabee jiraana saba Oromoo fixee jira maaliif hin deeggaru sobaan nurraa fixe sobaan nu fixe Garagaltee jirta jechuudha jira. laala anaa miti sabni Oromoo yoo deeggare saba kanaa jijjiirradha Oromummaa ta'uu fitti beeku warri immoo asirraa ililchaa Feesbuukaa fi Yuutuubii fi Instagraamaa fi Tiktook irraa haasa'u sobaan malee afaan Oromootii mi alaabaan afaan Oromoo namaan kennitu Oromummaan afaan Oromoo haasa'u miti Oromummaan cimtee murtee qabaattee lubbuutii wareegamaa kan ta'e lubbuutii wareegama jechuun qabeenyarra achi qabdu san ilmoo luusiftee ilmoo luusif dhaleetiin luusisee guddise ilma kiyya kan baayirattiidhaan diigaa sirna kanaan facaasa jeesan harma kiyya luuggatee qonqooti jagabsee fokkodhee laal cilee dibadhee maxabbasharraa cilee dibadhee kireema waan hin dibadhu waan hin nyaadhu waan hin dhoggu sadii fi afur nyaadhu san takka qofa nyaadhee ilma kiyyaan deeggaree waraana kiyya waraana abaa obootiin akka biyyi walabaa naa ijaaramtee dhalti tuni irra bilisaan jiraattuun barbaada malee Jawaar Mohaammed maaf hin deeggare madura Oromoo eegannee haa ta'e Bas hin deeggartu. karaan nagayaa Oromiyaa bilisoomsu karaan nagayaa uummata Oromoo ableedhaa dommeessaaf malee uummata Oromoo bilisoomsu karaan nagayaa yoo nu bilisoomse Hayyee kanarra waliif galla. Mallas markaa fuudha turte. Kanarra waliin galla. Nun bilisoomsu garuu karaan nagayaa namaaf daldalee na dhaggeeffadhu kallattuma tanaan waliif haagesse gallu. Ati karaa nagaa hin bilisoomsitu Oromiyaadha. Marroon immoo Oromiyaa bilisoomsaa ati shartii qabda eenyu deeggarta karaa kanarratti marroon Oromiyaa bilisa baasaa je'ee isa haasa'u dhageesseeti marroo deeggaru. Oromiyaa bilisa baateen baasaa je'ee bosona jira moo innis Itoophiyaa waliin bulchuu deema yoo dhufe akkamii meeta waan kana maal irraa beekta? Oromiyaa walabaa saba Oromootiif sabaa sablammii Oromiyaa keessa jiraattuuf Oromiyaa walabaa jaaruuf marroo dirribaadha. Keessaan jiru qaamaaniin biyya tana jira malee qaamaaniin biyya faranjii jira malee handhuura xiyyaa fi mataa xiyyaa fi ija xiyyaa fi akkuma amma seerku kanatti barii isaa hunda akkasii isaan illee torkee harkataan dhangalaan lolarraa afarsaa jiranis yeroo hunda quba qaba. Murannoon quba qaba. Ilmoon achi keessaa qaba. Ilmoon handhuura xiyya keessaa dhalatu. Sanii marroo dirribaa deeggartaa jechuudha. Marroo dirribaatiin deeggara. Waraana abaabootiin deeggara. Waraana saba Oromooti. Waraana saba Oromiyaadha. Oromiyaa walabaa saba Oromootiif jaaru. Ka wareegama kan hin daanqamne laala. Meesiitu dhagahime mee gaafitan naa deebisa. Waa'ee sanyiidhaa naaf deebifta gaafitan. Sana inni irraanfatin siif hin deebisa. Waa'ee sanyiidhaa osoo hin xumurin bakka dhaabne. Sanyiin osoo karaa nagayaatiin deemaa jiruuti. Karaa nagayaatiin filanna jee qabeenya horatee ummataaf bakka buufatee qabeenya horatuudhaaf osoo olii gad deemuuti. Waraanni abaaboo booda galee Eertiraadhaa galee summii nyaachifamee qabiyya keessaatis galee summii waliin nyaachifamee maal jedhan warri karaa nagayaa jee waliin tumsuu deemu maal jedhanii walaasan warri karaa nagayaa kanis iyyuu sanyiidhaa fi Mararaa Guddinaatii fi Baqqalaa Garbaatii fi warrootan paartii ijaarratee deemu kana paartii tokko ta'anii qabeenyi waliin Afrooppaa irraa farramanii fuudhan yeroo takka Baqqalaa Garbaa dhufee fuudha farramee yeroo takka Mararaa Guddinaa farramee fuudha. Albuun immoo qabeenyi faranjiin dhufee Itaalilmee takka fidan dabartu albuutaa guuramee mootummaa irraa kan namaaf. Kana mootummaan illee baasee kannaaf qabeenya baasee kannaaf ifi paartiidhaan yeroodhaan tursiisan malee mootummaa harkaa fuudhuudhaan deema Mararaa Guddinaatii fi Baqqalaa Garbaa uummata Oromooti sagantaadhaan tursiisaa jiran qabsoo isaanii keessatti qancarsaa jiran qocarsaa jiran sanyii nagaazaadhaa akka mancaa fi tuulama bakka bu'e wanni akka shawaa guututti sanyii nagaaza. Amma waa lamaa jira qabsoon sirrii takkaa jira. Maal jira nagay dura siifin fita sanyii nagaaza maalleeni baay'ee roggutti kanname namaaniin jaaraa jaan Mararaa Guddinaatii fi Baqqalaa Garbaatiin namaaniin jaara jee maallaqa biliyeena meeqa fuudhee bakka hundatti namaafiin buna bitaa makiinaan taaskiiniin nama oofaa taaskiiniin koree nama bira dhaqaa namaaniin jaaraa nyaataaniin nyaachisaa hoteelaaniin bulchaa akkasittiin nama nuu jaara jeetiin guututti deemee shawaa keessa nama jaara jeetiin bakka shawarraa bakka bu'e maallaqa nyaachaa ture. Gurbaan kun sanyii nagaazaa kun hogguu waraanni guututti gale waraanni abaaboodha marroo dirribaa du'eetiin dabra malee isiyyoo bilisoomtan bosonaan bilisoomsaa bosonnillee dheebuu qabaa gabrummarraa hafuudha qabaa saamamaa jira bineensa bosonaatiitu gabrummarra jira bineensa bosonaatiin walaba baasaa eega waraana qabdan galfattan
ammoo rakkoon takka hin dhageemin oromoodhatti ableen takka lafaa waliin ka'in oromoodhatti ibiddi tokko hin ka'in oromootichitti dhokaafamee du'e oromootichitti astabaarotaa ture jettanii sagalee takka hin dhagayin itti dhiisa waliin laallaa jeen marroo dirribaa hoggaate hamma muraa waa xiqqisootu tafe waraanni marroo dirribaa afnaan ijoolleen yaada caafama kan harkite waraana sun miidhaate ogguu dhageesse barattuu fi barsiiftuu dhaggeeffadhu barataa fi barsiisaa doktorootii warri silaa aklii qabu warri barnootaan guddate warra hampaayiratti hannatana quba qabu warra gartee abiyyii bakka inni irraa dhalate beeku akkasuma bosonatti marroo dirriba bilbilaa bosonatti dhuman qabeenya qaban fudhatanii meeshaa bitatanii bosonatti dhuman maal jee Joor Mahammad Baqqalaa Garbaatiin wal gaafate Mararaa Guddinaatiin wal gaafate maal goona maaltu na baasa jee ummanni Oromoo har lama bee jira waraanni illee galuu didee jira maaltu na baasa jee Joor Mahammad ani kaafaa seenu ummanni Oromoo irra naamana. Bakka amma naagalee jira laa dhaggeeffadhu. Dura dhaggeeffadhu. Naagalee jira furdoosa naagalee jira gaafii tana qofa sigirraajaa qaba namni. Siyaasa amma lola lamaa tokko deemaa jira. Miidiyaa gubbattis lafattis ilaaltee agarta. Kamarroodhaa facaakkaa jiru lolaa jira inninis ittuma jira. Sun achumatti naa dhiisi. Siyaasa amma Jawaar Mohammad qeequmsa mootummaa irratti kaase kun sirriidha moo sirrii miti. Jawaar Mohammad qeequmsi inni mootummaa irra kaase kana ni deeggarta moo hin deeggartu moo mootummaa deeggarta maka tana danaa baasa. Kun Oromoo bara Jawaar Mohammad fi Abiyyiin bara ajandaa walirratti hin kaafne Oromoo ajandaa baasaa jiran malee Abiyyiidhaan akkanaan ja'an dubbatinii jeetuma barreessee fi akkanaan jaa akka uummanni Oromoodhaa hin dubbanne akka uummanni Oromoodhaa waraana galee kana eegu waraana bosona jiru hin galaa jiru akka immoo uummanni Oromoodhaa na deeggaru amma caasaan uummata Oromootii baasaan dubbatinii jeetuma ati naarinii dubbatinii waliif beeyna ati immoo ajandaadhaan baasu kanatti bayi ummata Oromoo duratti na balaaleffadhu lolii jeetiin Jawaar Mohammad Abiyyiidhaaf sistema kannee ati bayi kana jiijeeni Jawaar Mohammad arrabee ajandaa tan ummata Oromootiif bocuu eegale malee Jawaar Mohammad ummata Oromootiif yeroo tokkollee bootaan qabu siyaasa ummata Oromoo irra baasuudhaa deema malee ani waan Jawaar Mohammad harkaa qabu harabaattaa fi qaamni guddinni furdinni kanaa nan bilisoomsu footoon bakka hunda qabu hoteelli bakka hunda bulu kitaaba baasuu waa meeqa barreesse kun nan bulchu girnoo biituutu ummata Oromoo laba baasa. Dishqaa matoora kanaatu uummata Oromoo walaba baasa malee ambaayirratti sirna waggaa 150 gudeedaa turte saamaa turte tana jala wanni laaftuun uummata Oromoodha walaba baaftu meeshaa malee walabummaa nafaan qawwee keessaa burqiti malee karaa nagayaatiin siyaasa addaa yoo ajandaa tumaa oolan baasaa oolan. Warri afaan Oromoo dubbatu warri Oromoon gabrummaa jalaa waggaa 150 hoggaa hanga guyyaa qiyaamatti akka Oromoon hin dammaqne barbaadduutu Jawaar Mohammad deeggaru jira arrallee barullee. Warra Oromoodhaa ilkee qarateetutu Jawaar Mohammad deeggaru jira. Oromoon qulqulluun takka Jawaar Mohammad deeggarutti hin jirtu. Takka deeggarutti hin jirtu Oromoon qulqulluun. Tanana amanii rabbi amanii keessatti gabbuyi. Warri Oromoo ta'e waan hojjechuu jiru waliin hojjechuu jirra qubaan qaba. Ati baramma Jawaaris hin deeggarre garuu Abiyyi deeggartee reeba kanatti. Deebitee immoo jarri lameen wal quba qabaatu waan kana ganta kana qabdatu. Jawaarii fi Abiyyi bar tokko. Bar Jawaarii fi Abiyyi tokko bar. Ega tokko ta'e akkamitti maaliif hidharee ega tokko ta'e maaliif hidhama? Maaliif hidhama? Maaliif kitaaba isaa hidhamne? Hin hidhamne uummata Oromoo fixuufi malee qeerroo Oromoo fixuufi malee hin hidhamne. Uummata Oromoo fattashuufi hidhaa dhaqe malee hin hidhamne. Ati qabiina hidhi jeen. Ati inni qabamee ogguu hidhame bikki inni jiraatus dhalaan isaa ergamtus ta'e inni wajjin jiraatu ta'e inni jirus kophaadha. Waardiyaan isaatillee kophaadha. Ammoo mana kana mana hidhaa kana jira Jawaar Mohammad jedhiituma qeerroon Oromoo dhagaa fi ulee fi mancaadhaan baatee baddaa fi gammoojjii dhuftee galgala tokko namni 300 400 500 dhumaa ture. Oromoo xiqqeessuuf herrega Oromoo dhabamsiisuuf mana hidhaa dhaqe malee achi keessa osoo ulaa banaanii ilaalaa jettee hin jiru. Sikkoof la waraanummaan sanuu. Okkee furdoosaa ta'e achuma naa qabadhu kan achuma qabadhu. Mana hidhaan jiru taa'ee nyaachuu jira hoteela akkam. Ana egaa akkasatti kun kan si falmuu hin danda'u waan ta'eef kan achuma naa qabadhu. Haya haga beektutti haga siyaasaa ta'etti Lammaa Magarsaa eessara maaliif callise? Lammaa Magarsaa. Amma moo duraan? Amma maaliif callise eessa jira? Lammaa Magarsaadhaa barnoota gartee siyaasaadhaa katti Oromoo lafarraa duguugu katti Oromootti dhabamsiisu san barachaa jira. Amma katti Oromoo lafarraa fixu. Katti Oromoo lafarraa dhabamsiisu barachaa jira Lammaa Magarsaadhaa. La ilaha illallah rasul an beeku. I don't know kana akkamitti akka qorattee fidde sumaa beeka sumaa jaamalee an akkas hin jiru. Lammaa Magarsaa ebiifu siyaasan takka affanamee jira mootummaa affanee kan godhee jira jaa. Kana ijoollee gartee asirraa miidiyaa jettu warra gartee miidiyaa dalagu tiktookii dalagu amma fakkeenyaaf Lammaa Magarsaadhaa waan amma naafetee haasa'inu kanallee ni harka Lammaa Magarsaadhaa maal dalaga ablee qabbanooytu akkatti nama qaltu haadadachi jala Oromoodhaaf kan fooyaa jiru ijoorii wajjin isa warra karaa nagayaati wajjin Lammaa Magarsaa jechuun ummata koo gooftaa koo sojuuti maal jee
suusinnati Itoophiyaa hojii. Itoophiyaa jechuun suusinnatiidhaa je. Eenyuutu Itoophiyaa dhabuu danda'a? Eenyuutu Itoophiyaa diigaa qawwee caccabtoota naan nu doorsitanii jeen ABO boodaan. ABO jechuun uummata Oromooti, saba Oromooti. ABO jechuun kan biraatii miti. Akkasitti afaaniin inni duraanis damee siyaasaa ture. Tigireen damee siyaasaa keessa turteeti. Basaasaa ture Oromiyaa bahaa fi dhiya guutuu keessa deemeeti. Oromoo ta'e anaatu Oromoodhaaf bakka bu'ee anaatu isin bulcha jee sabboonaa Oromoo qabsaawaa Oromoo kan bosona keessa jirus maqaa baree haadha sabboontuutis abbaa sabboontuu obboleessa sabboontuu obboleettii sabboontuu baree warra haadha ta'e qabsaawaa baree kolaasaa ture mana hidhaa keessattis miikkaa gurraachaan ibidee isaa fi abiyyi Warqinaa Gabayyoo warra miikkaa ibidee KPS irra kaayyate waan uummanni isiniin jiru dalagaa waan Tigireen isiniin jettu amanaa yoo amanu baattan ni dhumtanii warri jee gabaabsi galatoomii egaa lammaa Magarsaatis ija san ilaalte hidhamuu taayee danda'a fi siyaasaan ala ta'uu taayee danda'a ijatamiin ilaaltame. Sansoba barta taayee dantaadhaan hidhamne uummata Oromootiin duraanii gaafatamaa qeerroodhaa ta'e. Duraan itti gaafatamaa qeerrootiin ture uummanni Oromoo ni eeggata Oromoo dhumaa jirtu tanaaf jecha micciirama Oromoo harka alagaan irratti deebite kanaaf jecha gabrummaan waggaa 100 nafxanyaan irratti deebite kanaaf jecha uummanni Oromoo naqeeqe uummata Oromoo afaan faajjeessinaa dhamaafna akka namman ilmaan isaatii fi firaasha isaa ala gabbaasanii jaartii isaa ala gabbaasanii abiyyiin hidhee inni immoo karaa ABO deebuu deemaa karaa saba Oromoo deebuu deemaa kajansan siyaasaadha hundi siyaasaa Oromoodhaaf dalagan. Bakka tana shakkeen jira. Tana sirraa shakkeetiin jira. Tana sirraa fudhachuu hin danda'a. Ta'amma taayee danda'a hidhanii gabbaasu tana hagalmatti hidhanii hagalmatti gabbaasu tana sirraa fudheetiin jira. Shakkii akka amma dubbin ati jettetu waan keessatti uumte. Bakka hagala taayeen danda'a uummata isaati walitti hijaa'e san fayyisuudhaaf kana dalaguu shakkeetiin jira. Hayaa tana sirraa fudhe. Hayaa siyaasa tana keessatti Oromoon Hacaaluu Hundeessaa nyaachuun maaliif isaan barbaachise? Hagamta karraa bahe. Uummanni Oromoodhaa moo? Mootummaan nyaate uummata Oromootii miti. Maaliif Hacaaluu kana godhuun ajjeesuun isaan barbaachise? Eenyu ajjeesirtee yaaddaati? Mootummaatu ajjeesa qaba. Maaliif haa? Fakkeenyaaf humna kana mara qabu Jawaari wajjin jiran jirti. Jawaari Hacaaluu wanni ajjeefameef isaa fi Hacaaluu takka Caalaa Bultumee lama namicha gartee Arsitii warra miilaan fiiguusa warra tokkoffaa ta'e kajansan ta'u tokkoffaa ta'e warra miilaan tokkoffaa ta'e. Fayyisaa Leellisaa. Hacaaluudhaa wajjin jara sadeen kana teessisanii mari'achiisanii hoteela geessanii mari'achiisanii uummata Oromootiif asuma keessatti dimokiraasii ilaallaa ammoo sirni kun jijjiiramuu hin ta'u akka uummata Oromootiif sagalee takka sirba warraa isaatii fi jadaloo warraa isaatii fi waa takka hin baafne jedhii gorsanii baatii takka guutuu mana kophaa geessanii websaayitii cufatanii gorsanii dadhaban ni dide bitamuu maallaqa miliyoona meeqa kannaniif? Hacaaluun maallaqa miliyoona 200 kannaniif maallaqa inni dide namicha sirba sirbu kan namicha fiigu kan Caalaa Bultumeetu fudhate miliyoona 200 miliyoona 200 fudhate an uummata Oromoo duran dhaabbadhu an arra qabsoo uummata Oromoodhaa tamicciiramte qeerroon Oromoodhaa irratti dhumte kan sabni namaa tokko irratti dhumin qeerroon Oromoo qoftiin dhumte arrammoo dhiigalmaan Oromootiin asirratti isin ol baafne arrallee daadhii galaan itti kufe kana qabsoon Oromoo micciirama taatee deebite kana saba Oromootii gaabiin hin deebine maallaqa tokkos hin barbaadu manaas hin barbaadu makiinaas hin barbaadu dargiinis Haile Sillaaseenis Mililikis hundisaa namichi Mallasiis Abiyyiinis ummatuma nafxanyaatii nafxanyuma Oromoo qaltuu ummatuma harmarraa muraa ayyorraa harka muraa turee ummata Oromootiif rabbi qabaa sanbooda immoo ummanni Oromoo hidhachuudha qabaa akka gaariitti hidhatee leenjee waraanaan biyya isaa jaarrachuu qabaa kana boodatti arrallee eega ummanni Oromoo ableen irraan deebiin inni jennaan Jawaar Mahammadii fi bakka Lammaa Magarsaadha akka inni du'u akka yoo gurbaan kun du'e malee jiraachuu hin dandeessu biyya bulchuu hin dandeessu Hacaalii nyaachuu baatte jaaniini akkasitti kan jaaree sistema kana jaaree nama meeqaantamii warra isaa wajjin saa'ibaa warra isaa wajjin fireentii warra isaa wajjin arsitii taphatu warra isaa wajjin jedaloo warra isaa baasu jala jaaree namuu dadhabee yeroo halkan hunda guyyaaman dadhabatee maal godhan jaartii tolfa garaa qaba amma olfi ji'a meeqa garatti ji'a 3 ganaa olfi ji'a 3 ganaa turti gaafa isiin olfi dhala bira geessee isiin dhalte dubartiitti ergina halkan ha guyyaatti hin ergine guyyaa yootti ergan ganama kaatee taaskiidhaan galti baajiyaajiidhaan galti hanqa teessu teessee ka'ii galchiin nuuf hin taatu dubartii maallaqa miliyoona meeqa kannan jaartii Hacaaluutis akkasuma mootummaan jaaree diyaaspooraan jaaree maallaqa biliyoona meeqa kanneef isa jaartii Hacaaluuti mootummaan maallaqa biliyoona 700 kanneef
jaartii Hacaaluuti. Waan hanga guyyaa qiyaamaadhaa nyaattu Hacaaluun maal si godhaa hirriba malee maallaqa akka kana si dalaguu danda'a. Osoo qiyaamatti illee umriin isaa 200 taatee amata 200 sirra taa'e hangana si carraaquu danda'a. Qabeenyi si galchuu danda'a jedhanii jaartii Hacaaluudhaa amansiisan. Akkam gootaa maaliin hin duba falakamiiniin isin nyaachisuu danda'a jettee gaafa dhalte dubartiin halkan dhufti ka'ii galchi jettaanii hanqas qofa ergitaati. Akkasi jaartiin Hacaaluudhaa gaafa isin dhufte numa teessee halkan dhuftee numa teessee Hacaaluu koo goggoo Hacaaluun alaa dhufe kottuu galchii isin kabajamtuun tun ilmoo kiyya laaluu dhufte ilmoo kee ilmoo Hacaaluuti laaluu dhufte sabboona jetteeni haati ergite. Jaartuma Hacaaluutu akka Hacaaluu hojjeeftee harka itti keessa goosifteera. Wallahi billahi tana achi qabdee asin qabin. Ati waan kana maraaf ragaa maal qabda qo'ime? Ragaa qabatamaa websaayitii sirriitiin harkaa qaba. Akka mootummaan isiidhaan abiyyiin Jawaar isiidhaan mareete gurbaan Hacaaluu namichi masee caalaa bultuudhaa isiidhaan mareete jaaran akka waliigalan nama 9 namni du'aa Hacaaluudhaa kuma qaba. Nama 9 qopheeffadhee kan lafaa qabu. Oromiyaa walabaa jaaramtu. Okay? Nama 9 Hacaaluun deessaadhaa akka dhidhiifamu godhe nama 9 intalatti erganii haala tokko dhabanii gurbaa bakka hunda yaamanii dadhabanii maal godhennaan miidiyaa irra yaama jennaan waa'ee qomaaxaa Minilik qomaaxaa dubbatee abiyyiin hatattamaan duuma malee jeelaan duraan baalamatti qabnaaf jenne hatattamaan duuma malee akkamiin Minilik qomaaxee jeeni qomaaxeen harreedhaan nu dhuftee farda keenya nu jala haattee je'ee abiyyiinis Minilikuma naan je'ee akkasitti Jawaar Mahammadii walii galanii nyaachisan. Nama 9 keessa nyaata takkaaniin dokumentii ilma kiyyaan tokko isi jeeni laaptooppiin gocha kana hunda keessa akka jedhe taa'u jirti. Ilmi kiyyallee hin qabu yeroo takka qofa chaarjararra keenye. Asiin seekuun kitaaba barbaada. Dubbiin ta'e siyaasan ta'e kitaaba barbaade. Kitaabuma irraa maxxansina. Egaa websaayitii tanarraa akkas jettetti websaayitii tanarraa jaalbatti urgeessaa maaltu hojjeese waa'ee isarraa hoo websaayitiin teetu maal jetti mee nutti? Jaalbattee urgeessaadhaa moo? Jaalbattee urgeessaadhaatis sabboonaan Oromoo eenyuu jee qorate kan firraa sodaattan kan firraa laaltan. Digalee mootummaan. Sabboonaan Oromoodhaa eenyuu akka gaarii firraa qoratan. Achi deebii. Sabboonaan Oromoodhaa kan akka gaarii firraa qoratan kan akka gaarii firraa sodaattan eenyuu jeeti namicha Amaaraa gaafate bulchiisa Amaaraa. Bulchiisa naannoo Amaaraa. Gaafannaan isan maantana abukaattoo ta'ee uummata Oromoo marasaa warra qabamee gara siyaasaatiin gara waa takka illeenuu hidhaa keessa seene kana warra hidhaadhaa baasaa jiru mana murtiitiif jechi idduu deemee halkan bakka buluun qabu waardiyaa meeqa goonee mana isaatitti goonee naannoo ooyiruu isaatitti illee goonee qabeenya biizinasa isaatitti illee dalaynee harkachuu dadhabnee inni kun eessa bulaadha. Inni kun akka ajjeefamu yoo inni ajjeefame hanga guyyaa qiyaamaadhaa. Irra teessee bulchitaadha zinnaash intala teenyaa wajjin akkas jeeni Amaaraan walii galan akkasumatti quba qaba Jawaar Mahammad illeen siistama kana nama ajjeesu sabboonaa Oromoo tokko Jawaar Mahammad ajaja gaafatu malee abiyyiin waraanatti ergeen ajjeesu hogga ajjeese maal jaa ashtabbaarota warra sabboonaa Oromoodhaa hin feene warra kufaatii Oromoo barbaaduutu nama kana ajjeesee jeeti ajandaa baasa abiyyiin waraanni san maxxansa ni qorannaa jan qorachuutti hin dhiisan illi torkiin sirra cufamee jira hin deemin hin deebi'a. Turkey kam? Indemin. Turkey coba indemin. La ilaha. Chargeran ada dulu mujur. Indemin borsa bayar kata indemin. Website ini tuh sering itu website ini tuh cakina tuh tiap mata nager grace stage itu website yang kenapa nanda gefa dulu lah Furdosa. Sip nage. Oni mata. Malam naga se shakki beraf dia jarti aja sih. Jarti acaru jiran jacana kan sih berapa wajib tanya sa. Rabbi zoom salah tuh. Zahir mana maracu dia mesti sih. Ente, Hacaaluu jaartii ajjeese. Jawaar Mahammad. Amma wanta kana irraa baradhee waan ishii irraa baradheetu jira. Jaalsanyii akka kaafaa'u keessa ture ishirraan dhageemmaan ture. Wallaahi laziim. Bakka takkatti jabduudha. Bakka takkatti immoo xaabiyaa walitti laayite. Wallaahi laziim. Xaabiyaan harkaa walitti laayite. Haa deebitu mee qo'a waan takkan gaafadha. Ya bakka takka jabduudha siyaasa bakka takkatti immoo walitti laayite. Walitti harkaa laayite. Networkii maaltu dhume hin bayyoo networkii ishiitu itti naqatanii.
siyaashaa ishee irraa kamtu dasna jee beekta taayyee danda'a maaliif hidhanii jennaan taayyee danda'a uummataa walitti araarsuuf hidhamee ummata walitti araarsuuf hagnatti hidhanii baasanii bakka san laalame namni kun nama akkatti yaadottee nu yaaddaam wallaahi lazim bakka tana qof irraa naatee jira amma siyaasan taayyee danda'a maaliif hidhameen jeen siyaasa ammaa tanatti ummataaf maaltu ishii hidhuu danda'ennaan taayyee danda'a ummata arrabsaa ture amma ummataaf hin qabsaa jeeti janis hidhanii haana hidhanii san booda ni baasanii dubbiin tun beekaa faamilii isaa alatti baafnee maarree bakka bakteen tun dubbiin tun qofti irraa naa fudhatama qabdi namarraa beekadhu laala bakka takka ni fudhatan takka irraa ni fudhatan taap godhamee nin fidaa qo'a waa'ee furdoo isaa mataa nama iftee bara. Sen hin deemini. Eessa dheexee deebite? Wallahi chaarjera qiyyaatu tubbaa jira amma kabiraatiin irra kaayadde telefoonni qiyya telefoona guddaadha chaarjera kana afuufeef keessa ijoolleen irraa keessaa fite guyyaadha. Ammas yoo sirra cufame laa diimachaa jira. Osoon si garsiise sirraa cufee si garsiisuu danda'e. Sanumaafu jaartiin haa caaluudha. Abiyyeedhaa fi Joor Mahammadii fi warra karaa nagayaa jiruu fi kanaatu battee urgeessaatii fi isaas nyaate akkamitti ati jaartiin haa caaluudhaan nyaannee jetta. Isii keessaan nyaate mootummaan itti ergee maallaqa biliyeena meeqanga guyyaa qiyyaamaati. Amma kunoo gabaabaa fi dheeraa gurraachaa fi adii akkamiin shubbisu jirti gaafa gurbaa wajjin jirtu gurbaan beektaa jaartii namaati aadaa qabdi Oromoon ilmaan ta'e mana teessee guddiftii takkaan beekamne takkaan harkamne har'a kunoo akka ajaa'ibatti kana jechuu jirti laal kooteen teenya gabaabduun teenya dhugaasi akkasi gabaabduun laal nama ilmoota akka dhaliin fakkaata. Amoo rabbi suusataa dhuqoo amma kanarraa achitti dhiisi. Idduutti as deebi. Gabaabduun akkana jettii bar mee laal itti dhayi laal akkana jette ulee wanni dhaa qabatte. Oye furdoosa. Wanni Dhiisi amma kanarraa as deebi. akkana jette akka hacaaluutiin jette. Akkana jetti yaa bosi baara laas bi Allah wa ibal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aboo dhalaa ifumarraa eega. Aboo dhalaa ifumarraa eega isin. Uummanni Oromoo taatan. Laalaa dhalaa fuudhaa dhuguma saniin jalatti qoradhaadha bakka isin irraa dhufte haadhoo fi haadhoosi. Intarfiisiitillee akkasumatti hin jala bu'ee laala. Okay, amma sanii miti. Ishiin takkaatu imimmaanii fi huccuu gurraatti ofirraa baaftee hin beektu. Ilaa ammatti kan hin arge. Dhiisi. San bira. Ifirraa illee baasuun teessu. Yoo ilmaan diidam dhiira biraatii dhaltallee hanga guyyaa qiyaamatti ifirraa baasuudhaaf illee teessu. Akkam ifirraa baafti sila? Maaliif irraa baafti? Maaliif irraa baafti? Bakka hangeetti onneen si qabbanoo ta'e. Aboo namni jaarsa ajjeesee furdoo isaa ta'e ni maraatte malee namni jaarsa Aboo rabbi sodaadhu nurraa osa. Aboo rabbi sodaadhaa isin. Rabbi guyyaa qiyaamaa sodaadhaa. Wallaahi rabbi sodaadha furdoo isaa kan kijiba walitti hin Aboo yoo rabbi sodaatte jaartii hacaaluudhaa isii tujjeesi. Wallaahi jaartii hacaaluun takkaa. Isii keessaan tuute isii keessaan tuute gurbaan nurraa osu. Isii dha warri deemii galcheettee halkan. Maallaqa nyaattee mootummaan akkasin naa gabbaasii naa ergi jeeni hattoota karaa kaa'ee fi waraanni mootummaadha. Huccuu normaa sibiilii naqatee. Wanni kun zanniidha. Zannii nuti hin badini dhiisi. Kanaaf. Ifaa bilisatti sirriitti waan hin qoradhee quba qabu waan hin lafa kaajjadhee harkaa qaba. Zannii miti. Wayi. Rabbii jee gaafii tana bira kuti gaafii biraa teessii qaba. An zannii maaltu na dalaysiise. Akka uummata Oromootiif sabboona Oromooti qabsaawaa Oromooti ija uummataati. Kana hunda Joor maaliif hin gaafanne? Hundi kuma qaba gurbaanii. Kombortaa kan jalatti awwaallatee deemu jira. Namni ableedhaan yoo garaa nama dhoose malee hin mul'atu wanni namni dalagu jiru. Ablee yoo garaa dhoosan malee ableen garaa dhoosanii okkee ruusee iddoo naqanii oli qollafuun hin taatu waan isa keessa jiru as baasanii kana hunda jaarii quba qaba. Kana yoo nyaattan malee hoggu takka Oromoon gad qabattee sagalee afaan qabdee sun ta'isu. Jeeti ajaja dabarse. Jawaar Mahammad maaliif arfaasee dhiisee taa'amma jaartii tana fuudhe? Waa'ee kanaa maal irraa beektan? Maal jette? Jawaar Mahammad maaliif arfaasee dhiise? Arfaasee wajji gaafa jiru san siyaasaa sirriitti oofaa ture. Si an akka gama kiyyatti ati hoo amma maaliif arfaasee dhiisee ilillii fuudhe? Waa kanaa ni beektaati. Waa'ee qabsootiin harkaa qaba malee waa'ee jaartii namaatiif zinaa laaqee quban qabu amma amma tokko wanqaan irraa beeku siifiin himaa. Waa'ee kanaa keessallee nan galchu ejjennoon harkaa qabu irraa nan daadarkeessini. Waa'ee saba Oromooti kan inni dubbadhu waa'ee arfaasee dhiisuudhaa duraanis arfaasee akka aartatti wajjin jiraachaa jira. Intalti immoo irraan kaa jenne riibasaa qaama isaa irraan kaa jenne gonkumattu arfaaseen sii galee hin hinaaftu. Hin hinaaftu dhalaa qabeenya qabdu dhalaa gartee hojii gurguddoo harkaa qabdu maallaqa gurguddaa harkaa qabdu barattee hojii gurguddoo harkaa qabdu deewu wajjin rafee maallaqa bichaa hamtu jettiin qaallettiin fidi jettiin maallaqa arfaaseen irraan kaa jenne. Ammaa wajjuma jira jechuudha. Irraan kaa jenne arfaasee wajjin jira ilmaan sadii dhale irraan kaa jenne intalti maallaqa irraa jaadha malee.
akka dhalaa oromoodhaan seen ummata yaa smart jechuudha. Eeshi gaafi keenya karaa dhuunfattis deebise. jawaa dhalaa maallaqa qabu hintaalaan biyyoota hintaalaan osoo maallaqni guutame biyyoota chaayinaatii fi ameerikaa fi Austraaliyaa guutuu baankii guutee jira hin qofu namichi akka godhuutee mun beeynu nuti dhalaa maallaqa qabu hunda hojii rafa mana hoteelatti yaamee itti dhiyaate maallaqa irraa fudhata malee waa takka hin kennuuf. Okay. Alaa ammoo qabsaa Oromooti jedhan ammoo akka Arusiitti akka uummata sinqoo mandootitti maal jedhan namni immoo ganda san keessaa dhalateedhaaf dhugaa dho'isee nama tokko hin deeggaru. Akka sinqoo fi mandootti anis jaarsi xiyyama sinqoo fi mandoo ilmaa 8 sinqoo fi mandoo dhale ilmaan haadha gaddaree ilmaan haadha fuudhe kana si galee akka sinqoo mandootti sinqoo mandoodhaa ilmaan 8 dhalte. Ilmaan 8 sinqoo mandoo dhale hudduu isaanii osoo qubaan qabatanii dhiigalmaan Oromoodhaa habee lubbuu Joor Maammadii ilulchuu miti. Lubbuun Joormaama baatii 9 dhalatte amma tokko dhalamaadha garaan teenye baatii 9 fi bultii 15tti yookaan ammoo ilmi namaa baatii 7tti tokko dhalata ammoo ilmaan Oromoodha qeerroo jee qeerroon hidhaadha jirti juu galgala tokko nama 350 galgala tokko nama 700 guyyaa tokko nama 400 guyyaa tokko nama 500 hanqa Joormaammatedhaa jiru qeerroon Oromoo meeqaan tamtu dhume haati sanis biidoodhaa bishaaniin fiddee laga dheeyxee waraabdee lubbuu ijoollee san fiddee mana keessa kan dheeyxee ciiqii jettee akka qillee lukkuutti akka ilmoo lukkuutitti irraa bantee naman goone garaadhaan dhalte. Ammoo akkasin qoomandotti yaa argobbaa jettamoo yaa sabaa sablammii adda addaa jetta afaan Oromoo dubbataniiti uummata Oromootiif Oromoodha fakkaatti Jawaar deeggarra jawweeqoo feesbuuka kanarra eessuma akka geessuu deeman dhadhalaatiin waatti galchuu. Anamma akka miidiyaattis bira taa'u jira malee sila akka biratti hoobanne deeggaraa biraati beekaadhoonis deeggaraa jawaa. Akkasin qoomandotti Jawaar numa jedhan Jawaar. Wayyoo! Nyaatanii furdinuma isaatii fi qamisa isaa yaakkataa isaatii eegan. Furdina isaatii fi qamisa isaa yaakkataa. Beekumsa inni Oromoodhaa godhan jiru waan inni Oromoo irra dalagee fi akkana gammadu jira warri isa deeggaru jiru. Waan inni Oromoo irra dalage shuuroo qobboo Oromoodhaa godheef. Okay Furdoosa. Akkasin qoomandotti. Gaafii akkasi gaafadha. Gaafiin tuni anatti illee gaafii taate. Dhiyoon tana nama. Yoona dhiyaatte harka dudubatti dheetiin osoo ta'a alagaan ta'in ta'e ilmummaadha. Laal sigarafee si quntuuta yoo kaniini fi ustees jalaa deemtu taate aarte seenteemi akka gaariin hojjaase. Akka gaariin hojjaase haasoo keenya garuu abshir natumtus illee an akka ilmooteetti ilaala ilmooteetti mattee natumiyan duddi kiyya sii bal'aa maal yennaani ani lafa sii ta'ee ati narra yoo deemtallee humaa takka rakkoon qabu maay maazar. Tana ilmooti rabbiin ubrii harraa keessaa si haa kennu. Amiin. Rabbiin ubrii harraa keessaa si haa kennu. Amiin. Addunyaan guutuun hiriyaa naatatiitii fi taabbeetii si jala yaatee beekumsa si haa gaafattu yaa boo rabbiin. Amiin. Rabbiin siif haa kennu waayyo. Amiin. Taa'in hojii naasee na gaafadhu waa yaadaa qabduun ta'a. Okay. Waan yaadanatti ta'e takkaattu jira gaafii haga ammatti si gaafachuu barbaadu na keessatti uumamte taa'u jiru. Namaattu jaarsa keessa jala janajjanee beekaa atis janajjanetteeni irratti dhiibu. Waan kun. Atumma qabsarra jiraata nama maali baasoo itti tana silaa haasoo itti eegisee. Qashoo baruun barbaada. Isaan na argitee waa'ee qabsoodha osoo qabsoon seenii waa'ee qabsoo sabaan seenii. Kana haasoo silaa akka dinaamatti akka addunyaan tun gud jettu. Sagaleedhaan viidiyoodhaan siiqannee ajandaa godhatanii ol jalaa oolan. Nan beekaa akka qabsootees garuu wanni suni dhiyoon tana dubbattee akka nama jimmaatii beekafin jaarsa kiyya janajjanee jee qajeelchee jaarsa kiyyaan akkam bareedaattee dubbifteet. Wanni kun akkam takka dhugaa beekaf miidiyaa godhuudhaaf immoo dhugumaa namni jaarsa keessa janajjanee akka wanni keessa jarman keessa jirus dubbattee turte. Ati makkiin jeeti tan ajandaa birayyoo nu qabdee ajandaan irra jiru irraa maal oofta guyyaa birayyoo nu qabdan taatu. Guyyaa biratti no xiqqashuma irraa nuti tuqme mataa irraa nuti tuqituma guyyaa biratti dabarsan dhuga ba'a. Irratti deebina gaa qabsoo irratti uummanni dhukkoof lankaadhati jawaayee tanaa haasa'uudhaas irra dhugamoo qabsoo irraa. Yoo rakkoon qabu gisee uummanni bu'aa. Wanni kun ammoo siyaasa. Kaalennaan nutis fuuyee jaartii qabnaa jaartii teenya irraa nama eeguu qabnuu fi nama akkam akka eeguu qabnu qabaachuu danda'u qabna barumsa fudhannaa beekadu waan sirra dhuferraa hunda barumsa irraa fudhanna waan ta'eef. Haaya ani galti qoyisiif nima waraqaa sineenas fudhadha maaliisoonni. Akka Frankallotti dhagay siifin hima. Akka Frankallotti siifin hima. An biyyumattu dhiirti tokko kanaa jee sodaatiyya intalattiin tun nama baay'ee nama xiinxaltii baay'ee nama kontiroolii gooti. Hangana takkatti illee nama beektuu janiiti baay'ee ijoolleen dorgommiidhaan itti heerumuu dandeenya. Warri asirraan arku hundi. Warri Masrii jiru ijoollee wajjin heerumnes ijoollee wajjin dhalannee guddannee hundi tabiyyaalaa jirtu hundi na ajaa'ibdi. Ammallee sarma jirtaa sarma kontiroolii gootaan an jedhan maaliin godha seetan.
Nadagay sa tatanan at timi ofe, kapso ra debi nami, te kusho rasi to ke. Irraa tuutee qabsoo deebina. Amma abba mana kiyya kuni walit dhufne Liibiyatti. Dhagay. Ayyee. Hoggaa walit dhufne. Maal jeenna dhufe arra mucaan asirre kanii nani mukunni jira kunoo jarmalii tana na bira jira. Gurbaa tokko waada yaa obboleetti xiyya dhalaa fuudhuudhaa waan fuune je. Su'uuti irraa hin asit deebi'e. Su'uuti dhalaa meeqaa wajjiniin ture. Yamani dhalaa meeqaa wajjiniin ture. Biyya tanatti Liibiyaa tanatti dhalaa nama lamaan fuudhe. Fuudhuu kaakaa waliin fuune akkanuma waliin jiraatee takka jennee dalagannee ni kaa wal godhanne jedhii waliin jiraatan. Ati ijoolleen jimmaa ammaas jiran. Gibbiin nan keessa jiru sanitti har'a kunoo miciyyoon teenya takka bakka takka dhalannee guddannee jimmee heerumtee khayraa ta'e jantii noolaa Suudallaandii jirti na arkiti. Ayyee. Jimma nuu kannitu malee janii balaa buusanii arosillee nuu kannitu malee janii uummanni sin komantoo balaa buusanii ani ittiin seenuu jette. Isiniifin kan jee namni kun nama waa heerumu yaada qabuu miti. Akkanattiin akka kotorbaanti dalagaan siin jee akka kotorbaantitti maallaqa dalaga. Ammumaan tana na dawwalan osuma ijoolleen hojii dhabdee mana jirtu. Hoggana dawwalan dhufanii makiinaan jaarsaa jaartiin namni gurguddaan kullaa ilmaan xixiqqaa kanaa wajjin dhufanii fuudhanii sargii uffata akkam finnaqee shaayiidhaan asiiraan maal jee dalagaa bulee maallaqa Liibiyaadhaa qaaliidhaa beektaa qixa yuurootti deemaa qarshii 5 fi 9 qofaan irraa gadi. Kana qarshii meeqa dalagee makiinaan na fidan. Gurbaan tokko kun olaa Maammad Janiin Jimma itti gaafatamaa gibbiiti. Khayraa teessanii fi isaan waliin kontoraasee itti gaafatamaa gibbiiti. Isarraa na fuutee isan na deebifti. Haati manaatii fi abbaan manaa waliin dhufan na fuudhanii. Hojiirraa akka bibbaata jedhanii. Ammas maqaa maal jeetiin galmaa'ee. Dhuguma san iyyoo deebita dhugaan sitti hima Somaaleeniin galmaa'e. Haaya. Sii galee? Warri Liibiyaa Somaalee aslii muslim numa jalla. Liibiyaa Somaalee aslii muslim. Way nadiif numa jalla. Eessatti kana shunkurtaa jirta numa jalla. Akkanatti ilaal. Obboleessa qiyyaatu ta'e na qabaachittiin dalagaa bu'aa xiqqoo. Akkasitti taantaani dawwalti. Wallaahi waan biraa asoo jirtu waan asi gaafa dhiiftee waan biraa asoo jirtu. Kun kanumaa waliin dhaabbata achirraan siimuu deema. Eessan? Kanumaa nama siimuu jiru kanaan siimuu deema. Anaa heeruma anaa akkasii hojii oogituu dalagachuu jirtu heeruma diddee ijoollee takka diddee dhiira akkam tana diddee dalagachuu jirtu abbaan mana qiyyaa kun guyyaa tokko akka tasaanatti dhufe akka tasaa akkamitti natti dhufe mana siitutti gaafatamtuudha ijoollee Harargeetirraa ijoollee bishaan deemuu deemturraa mana nuu dabarsii jedhanii natti dhufan isaa fi taajuu tokko natti dhufe taajuun kun ijoollee naannoo wantaatitti dhalatamte Harargee lixaatitti dhalatamte taajuun kun abbaan mana qiyyaa kunii fi inni taajuun kun ammoo ijoollee Jimmaa jalaa qaba. Abbaan mana qiyyaa kunis kan amma Silaasiin koomantoo kunis intala Jimmaa tan hoggaa 3 hojii ture. Hoggaa 3 kana ni kaan godhanne obboleessaaf hin dawwaltu telefoona gandaaliqii fuutee dawwaltii fi je ogguu isaa walirra na bira ta'anii wal arrabsan walit dawwalanii. Amma michiyyootan hoggaa 3 takka jennee dalagannee ni kaa ol godhan takka jennee dalagannee maallaqa ergin takka jennee dalagannee ni kaa ol godhan ammoo abbaan mana qiyyaa namni qabeenya qabu jalqaba an dhugaadhaan hima dhuguma saniin hima risti namni qabeenya qabu durmaanuu qabeenya biyya dhiiseen dhufu waan irratti biyyaa baate qabeenya dhiiftee biyyaa baate jeetiin gaafadhee lakkii barnoota lafa kaa'eetiin matsaafa bakkaan qabuun lafa kaa'ee waraqaa aabaa boon nutti ergite mana barnootaatti ijoollee barnootaatti irratti dhalaafiidha osoo raabsuu xiqqireen nu qabdee hidhamee hidhaa keessaa bee asumaan dhufee je hanqattitumaan maal barbaadde jee gaammanaa fi inni waliin haasoyne gurbaan tokko makaniin atirraa na dhooyta kuni kan mana juuqun dhalaa meeqaa wajjiniin ture dhalaa akka teetiin agarree sumaan fuudhaa du'eetumaan dabraa nafuusiftan malee Jamaal je Jamaal san kunoo as na bira jiran maan tanaan harka nafuusiftan malee du'eetiin dabra aboo duba dhalaan teenya qaaliidha maallaqas kan gurbaan ammoo naannoo takka dhalan. Aboo gandatti ogguusii achi galee namni maal nuun jaa isatti himatteeti inni itti himatee waliin biyyaa ban nuun hin jani isaan na jalaa fudhatee bee hin jani ati asiin beechi biyya kana wal fuuna nuun jioo nuun jano du'eetumaan dabra malee abbaa mana qiyyaatii fi innilleen hiriyaan waliin turanii. Numaan fuudha jedhe waliigallee waata waliigallee maka Harargee kan naannoo xiyyaa tanaan waliigallee jira abbaa mana qiyyaatii waluu quban qabnu waluun beenu hammaas hin koomantoo kanaan waluun beenu maqaa rabbii waluun beenu quraana qabaddeetiin si kakanda. Kana ijoollummaan Harargeedha. Ijoollee nu kana bishaan keessaa bahuudhaa deeme bishaanitti ijoollee achi nu bira jirtu bahuu deemti. Kana inni dhufe ijoolleen Harargeedha itti dawwalanii nuu qabi mana jaaniin
Maqaan isaa biqilaa boroodaa boruu jedhaniin abbaa sinqoomantoo gurbaa sinqoomantoo kanaan. Biqilaa mana nuu qabi jedhiiti gibbiin hin jiru tanatti ergan. Anammoo silaa galgala boruutiin dhiqaa godhatamuu deema galgala jimmata gurbaa Harargee qabiyyatti jaa kanaan. Sigalee? Hayyee. Kanamma gurbaan kun akka tasaa telefoona abbaa gurbaa sinqoomantoo kanarratti gad dawwale telefoona kiyyaan fudhatee gurbaan kun lama jeteetuma dhufe. Mana fudhannaa mana ijoolleen Harargee keessaa bishaan deemtu tana qabannaa jedhaniiti nama lama walii galanii isa kana ergan. Hogga dhufe kasinqoomantoo kunii fi kanummaan Harargee kun wal lolan anniititti jimmaatirraa eenyu. Ni kaa godhadhee qaba intala naannoo tiyyaa egaan harka isiidhaa kanaan qabadha jee kasinqoomantoo kun qacam godhe wal lolan poolisiin Liibiyaadhaatti dhufte. Poolisiin Liibiyaadhaatti dhufte akka ijoollee xixiqqoon na dhaabanii ijoollee dhiiraa wal cinaa dhaabanii beekan feete jedhan. Ammoo keenya kun taajuun siin jiru kun galguyyaa jimmataatiin ni kaa godhachuu deema. Baay'ee guti aboon nama heerumee biyyaa deeme nama ilmoo biyyaa qabu laal ilmoo miti 50 qabaadhu. Naanjee balaa buusee gaamma gurbaan kun naqabee obboleessa kiyya dawwalee ni kaana godhatee waliin amma kan jiru jaartiin isaa qatachaa dhufte amma Suudaaniidha. Ulfina garaa ji'a 3 jaartiin gurbaa sinqoomantoo kun hoggaa 3 wajjin ture kan kaan godhatin ka ganaan kaa wal hidhatan achi dhiisee isiin mana hojii jirti jalaa badee biraa deeme. Isiin mana hojii jirti jalaa badeeti milyoon jimmaatuun zabiibaa tamaan janiinuun olaal amma as jirti nu bira jalaa badee ilmaan 3 qabdi jalaa badee Liibiyaa dhufe. Isiin achirraa mana hojiitirraa gisee telefoonni isaa cufaa ta'e katachitee mana hojiitti galtee mana ijaajaa jiranii galtee achi dhabnaan lama dalagattee hoggaa tokkoon fi cinaa turtee. Kana dhibee waan kun marti naa galaan jiru wallaahi laziin furdoosaa. Dhufte siif galaa jirti dhaggeeffatu. Wallaahi laziin naa galaan jirtu jaarsa ati amma hojii jirtuun baana waa'ee Liibiyaatii miti biyya tanatti dhiyoon targaamina si gaafadhe waan kana haati bar dhadhabe wallaahi furdoosaa ta'e wallaahi laziin ummaatii si jaaladha si kabajaa miti wama naa galu meenatti haasa'ime. Jaarsi ati kasi fuudhe kuni duraan jalaa miyyoo tana qabaa miyyoo jimmaatan. Waggaa 3 hojii ture. Waggaa 3 hojii ture. Inni ilmoo biraan qabuun kaasin godhanne maalirraa qabdaa ja'an waggaa 3 hojii ture. Bas akka taddanaa baase haya sanbooda iyyoo. Inni Suudaan gatee Liibiyaa biraa dhufe kaa. Anaan ammoo jaartiin qabu jee quraana qabatee akkasinni kaana godhate. Ifii buunaaf jecha dhiirame Liibiyaa silaa akka kukkuttee biyya yookiin ajjeeftu. Ijoollee Oromoo ta'an argee lama wajjin waltumanii poolisa bitanii poolisni daguure. Tadda guursiftee ana poolisiin na bira dhaabanii eenyu feetennaan isuma kana jeen. Qalbiin maashaallah wallahi isaan biftereeti gaafas. Dhugumaan sitti hime wallahi billaahi rabbi ubrii xiyyaarraa barakaa fuudhu obboleessa kiyya silaa akka kadhu hunoo inni na bira jira. Laal eenyu feete janii gurbaan keenya kaan argeedhaa poolisa waliin qabee fide. Poolisa waliin qabee finnaan dhuguma guyyaa jimmataan kana godhachuu deema garuu ilmoo namaati hojjette ilmoo namaati maallaqa dooraala 600 qofa harkaa qaba dooraala 600 qofa kanumaa warra keessanitti ergee amma gurbaa kanaan gurbaa wajji mana ijaajaa jirru kaan argee kanaan walii galanii boruun ni kaasii godha jeeni warri keenya wakiilessa kanatti ol kadhate ni kaa godhi janiini gurbaan guyyoonichi sirrii hojjeta kun dhufnaan maallaqa baay'ee harkaa qaba jaartiin isaatis dhuftee Liibiyaadha jirti garuu jaartiin qabu anaan jee quraana qabatee naa kakate haasin qoomandoo kun wallaahi billaahi quraanuma qabatee naa kakate. Quraana qabatee naa kakate aboo ati hayyuudhaa'ee ati arjaadhaa'ee ati leencaa'ee ati waa hunda injifataadhaa'ee haya jeen akkasuma qaamni isaatiinis akkasuma bareeda akkasuma qabeenyaas qaba kaara siqqoomantoo kun dhugaadhaan siima keenya kun ammoo xiqqisha fuulli gurraacha maallaqa 600 qofa harkaa qaba 600 kan ogguun kana godhatee maallaqa meeqaan baarii na deema anaat dalagee fi baarii isa obaa jeeti kaaneenya kana jalaa dhaabbate dhaggeeffadhu dinaabaadhaan siima. Ati keenya kana amma keenya kana dhiifte gaafasi komandoo kana. 600 qofa harkaa qaba 600 kanaan ogguun kana godhate kiyya kanaan baar deemuu deema hanqaataan barreessistama. Atticha kana irratti naqqaate ati wallahi naqqaatu. 600 saniin kana godhateetuma warra keenyatti ergee akka tujjaaraaf godhe ganaa maallaqa kiyya kanaan baarii deemuu deema yookiin warra isaanitti ergatee mana akka bitamu deema maallaqa guddaan harkaa qabanii. Aboo numa irratti naqqaate wallahi numa irratti naqqaate ati gaafa sanuu ashaaxira jechuu barate wallahi laziim. Hogguu kana jee kun ammoo maallaqa baay'ee harkaa qaba. Haya. Amma gaa akkasumatti natti dhufe. Du'eetiin dabra malee na biran dabartu jee. Na biran dabartu akkamitti boo anuma fee ta'ee anjoolleen ganaan qaba. Ni feetaa mucaa kiyya kana.
bakka teelee dhaqeetuma mucaa kiyya dawwale wallaahi rabbiin islaamummaa irraa kaafirummaa na jijjiiru hunoolaa ijoolleen jimmaatillee nama sadi moo afuriitutu jira nu bira gaafasiis isaanuma sani aboonumaan shariikaa killee keessa dalaganii ijoolleen ganaan qaba jeetumaan garsiise naaf taati jeelaan ani nama heerumee bee nama heerumee bultiin itti jallatte santu kabajee na wajjin jiraataa je santu na qaqqabullee dandeeyaa je elloo inni abbummaa mana kiyyaasin qoomantoo kunu gurbaan kuni mata marrattis dhaluma jimmaa kana wajjin ture fuudhee ji'a meeqachi dalagatee chuma dhiisee biraa deeme maallaqa dallaalaa kafalatee suudaanii keessatti dhaluma ijoolluma jimmaa tana meeqaa hojii turte jeen irbuun kakachiisee gaafadhan dura waan talayte takka takka lafa kaa'e jeeni si wajjin jiraadha garaa qulqulluuni annama biyyoota arabaa keessa ture siyaasaa isaan dandeewwattuudhaa borullee jeeni jennaan dhalaan ganaa wajjin ture akkamiin waliin turte kana hojeetiin gaafadhe tunis izaajaan dhuftuu je tunis ana malee ni qaba quban qabduu je tunis ana malee ni qabaa quban qabduu je akkamiin wajji jiraatte dubennaan tanaas ogguu isiin dhufte izaajaa halkulama qofa bulcheetiin oofaa je tanaas halkulama qofa bulcheetiin oofaa je eessatti wajjin bulta duborri mana kanaa isii tanaa hojii quban qabu yennaan fuudheetiin akka nama qajeelchu akka nama nagee ol dubbisu mana hiriyaatiyyaa geesse mana dhalaan tokko hin jirre mana ijoollee dhiiraa qofteen kireeffatti achi wajjin bulaa je hujittiin deebisaa jechumaan ijoolluma jimmaati kana hojii gootee hojii jirte wallaahi billaahi tallaahi jennaa kakatu nama meeqa akka waliigalan nama sadii je suudaanii keessatti tan ammoo waggaa sadii wajji turee je deemuu diddee hujittiin baatuu je mana izaajaa nuti jiru san ala Harargeedha nama shantu jira teessa nama shantu jira ijoolluma shanan tana akka culullee bareedanii irraan eeyti gadi hin baatu je eega guyyaa dhufteen isii hojii bulee mijiyyoota akkaan nu bira jira miyyoon sama kana eenyatti isa teessin bira taa'isee ilifti bochu raabee janiini ijoollee jimmaati raabee koo dubartii Harargee tana na jalaa fuudha akkamittiin hojii deema raabee koo dubartii Harargee tana na jalaa fuudha akkamittiin hojii deema jetteetuma boochi jiru dubartiin Harargeetiin culullee fakkaattii dhedheertu tanaa kanatti gibbii san keessaa warraan maallaqa ergaa fi gara Masriitti deemuu deemanii nama alaa maallaqa ergaa fi isiin isaanumaaf jecha hojii diddee mana teessi jedhe akkasitti hojii gabbahuu didde sa'a 24 shinti beetii dhayiteetuma mana dhiqannaa dhayite killuma birra cabsiti jedhe waa takka hin dalaytu jedhe killee maa bira cabsiti killee mataa naama hiru jettee mataan isiin kanaa jedhe amma deeggaddallee birumaan ta'a jaartiin kee rifeensa baay'ee qabdi jaartiin kee furdoodha moo qalloodha jaartiin kee rifeensa baay'ee qabdi jettee gaafatte anuma biratti ani waa ta'u hundi hojjaa seenumaan jaan akkasittiin ilmoonii fi dhalata dhalaadhaa jibbe dhalaan hundi booda akkanumaa mi'ogguna biraa gabbaate jee isiin tun amma yeroo tan ilmaan sadii qabdi maal godha gaa inni kun amma maal godhe seeta gaafa isiin Liibiyaa jirtus hogguu isiin Liibiyaa dhufte mana dallaala maallaqa ergeetiin si baasaa dallaala harkaa jaan inni immoo qaamaan na bira jira ulfaan garaa qabaaban qaamaan na bira jira ulfaan garaa qaba anuma bira taa'ee tikkas zaan ijoollee taanoo dubartii isa dhiiftennaan taanis matamuu marrattiin dhiisa sadimmoo Suudaanitti wajji ture jedhe dhalaan tun hundi tanuma jimmaati wallaahi tanuma jimmaati jedhe maaliif afriin tun maaliif dhaabbattennaan dhalaan jimmaa nama fokkotaas bereedaas maallaqa qabaatees dhiisees hin barbaaddu je gaafii takka irratti hin dhaleessutu je wallaahi billaa kunoo quraanaan sii qabaadha isaa tokkana naan je maaliif jennaan namuma wajjin rafu garraan maallaqa ji'a 5 dalaytus ji'a 2 dalaytus fiddeetu akkasumatti qabbalchiifti je abbaa koo jette nama immoo guyyaa tokko jirafe jaarsa koo kan kalleen godhan ka ilmollee biraan qabne abbaa mana kooti etteetuma itti jeesiin ammati masana hoggaa sadiitti fayyadamte kanuma dhiifte hin jaalannee je maaliif jennaan raaboosantu ijoollee dhiiraa maammucaa Harargee maammata Harargee tokko wajjin har'a kunoo Ingiliziidha jira isiin itti boochee namni akkana bereedu dubbii tana keessaa kiristaana moo muslimaa gurbaan kun jettee mataa nan miiccadhu alan naa buuftee alaa ol deebi'uu diddee isiin tun akkasitti hanqabee wajjin rafe malee mana izaajaa keenyaa sheekaatuchi jira dhiiraa hojii jiraachuu nutti dhiisuu abbaa sirriidhaan ni nu godhate malee saniifiin as dhufee jettee nama dhiiraa laaluudhaaf gibbii teenya tana dhuftee achitti natti diddee je akkamitti dhalaan namatti dida dubbuma tana abbaa sanatti ta'e aseennaadha si dhufadhee naan jette je dubartii meeqaa jiraa gibbii teenya keessa amma jaarsa kee wajjumeer taa'ammaati wallaahi ani kijibu an dhugaa sanii nima anis hanqan takka na taajjaba dhugarratti hin du'a malee anis hin sobu isaaniin akkas zaabar miciyyooniin amma wajjin ture waggaa sadii ture kun isiis antu booya miciyyoon gowwaadha diboochi maali abbaa koo isa guyyaa kamisaanii irraanfattee abbaa koo isa guyyaa kamisaa sanii irraanfattee abbaa koo isa gaafa kamisaanii irraanfattee jettee boochi jaarsa kana irratti waltee moosi yaa abbaleessa qiyya
irra dawwaltee moo kunoo sagaleen as jirti osoon keeysaan keetirra si erge. Isaan akkana jettiin gaafa Liibiyaa jirtus eega Jarmanii tana dhufte ilmaan sadi deeysees takka eega siin wal dhabne fedhiin foonii naan guutamne yoo ati natti hin deebiin Saadiq illee dhiiseetiin deemaa Saadiq mucaa jedhaniin tokko eega inni dubartii Harargee fuudhee jedhaniin Liibiyaa keessatti dubartii Harargeedhaa dhageesse ana bira dhageesse. Eegas booda aara keetiin gurbaan hangeenye tokko amantaa hordofeette laa ansaniifiin jibba warra shaashagatu. Namicha amantaa akka amantaatiin noo jira fu'ette namicha cinaacha noo jira fu namicha waa'ee amantaa hordofuun sababa keetiin aarii keetiin mana dallaalaatii bee itti irkadhee jetteen akkana jetteen abbaa mana kiyyaatiin akkana jetteen hiikam namicha amantaa shari'aadha jaa akka shari'aatiin noo jira fa'a akkamiin noo jira si hoo jira fa'ennaan cinaacha noo jira fa'a jetteen akkana jetteen abbaa mana kiyyaatiin abbaa mana kiyyaa maal jaanseeta dhagee maal jaanseeta. Laal telefoona dawwaleetu maanan itti ciqannee inni ammaama jiraatee afaan dhiqatu jiraatee tokko isin dawwalte ijoollee hundi shim godhee kilaasii biratti akkana jiin numaan jaan anniititti tanan fedhu sittiin dhufa jiin anniititti tan argeedhaa tan hin barbaadu shiftaadhaan na tumtii na arrabsiti bishaan oowwallee nan nayti ableen illee na waraanti ani hin fedhu nama inni dura ilmoo qabu dhalaan argee shiftaa nama tuma aboo an akkasi qomantootiif akka jimmaa malee hin barbaadu sittiin deebi'a jiin ati hoo jaarsa kee jalaanii baataa jiin akkasiin jaan gurbaan usee telefoona birraa achi qabee akkasuma jaan isin maal jetti okkeega abbaa mana kiyyaatiin namaatu dute nama naannoo kootutu ilmoo dee nama naannoo kootiitu dhukkubsate isaaniin laala jeetiin abbaa mana kiyyarratti ilmoo dhiisee dhufa gana ammoo nama ilmoo na gargaaruun qaba gargaartuu biyya faranjii Jarmanii tana keessatti isirrattiin ilmoo dhiisa ganama fuutee deemtee halkan naffiddi abbaan mana kiyyaa akka biyya tanaati takka biyya Jarmanitti piizaa isaa meeqa geesse siin jettisa sa'a 9 biyya Jarmanitti piizaa namaa geessuudhaaf ba'aa hojii piizaati turkirraa fuudhee baaskileetaan namaa geessa halkan isaa meeqa gala siin jette halkan sa'a 23 galaa kanarratti sa'aatii 4-5 sa'aatii 3 ati dhabee dhabu sa'aatii 2-3 hoteela si wajjin turuun qabaa si wajjin turee si tasgabbeessaa eega isiin barbaanne yeroo muraasatti hiiqiina kootu jettee yeroo muraasatti isiisanii hiiqiina gammachiisii amba haya marabbaa jeen ammaan tanaan si dhufa ammaan dhufa akkamitti dhufte ennaan tarmiina qabadheetiin tarmiina hunda kaleessa maaliif hafte nume ittiin isa saftiidhaa maaliif hafte nu akkanuma ittiin biyyoon yooti onlaayin irraa baate ani niin dhukkubsadha laphee qonna dhukkubsata yooti onlaayin irraa baate nume ittiin viidiyoon itti dawwale numaan jaan aboo akka afaan nama hin jenneedhaan dhiiraati ilmaan baay'eedhaan qaba akka afaan nama hin jenne barreesseetiin si erga waan isiin isa gaafatte abadannaa ergitu malee suuraan hin laalaa jetteeni akkuma gaafan hojjettuu sanii ittiin miciyyoon ittiin dawwale amma gaafa kaan yaa ummaatiyya dubartii meeqaan biyyaddee asitti illee meeqaan dee ani osoon dhiira dhalaa miti telefoonaan illee isaa dhalaadhaa sa'u arge ani muraa mataa kiyyaati namicha kana fittin dhaleessu akkamumatti afaan akkanas ijaan jeen. Mee furdoosaa namni kun nama akkami nama xiqqashoo nama akka duburaati moo nama dardara moo nama ilmoo meeqa qabdi ishiin? Isiin ammaaf ilmoo 3 qabdi ammoo ji'a meeqa geenyee jirra ta lammaffaa afraffaa deessullee duubaatti illee hin beekun ilmoo 3 qabdi immoo. Duuba ishiin jaarsa ishii dhiiftee uko ishiin jaarsa namatti akkana qorattu ati maaliif itti nimne jaarsa isaa sanatti maa nimne sagalee irraa waraabdanii maa jaarsa sanatti hin argine egaa nama akkanaa kana taate. Lakki jaarsatti eegas booda bar jaarsaan illee wal dubbannee kunoo jaarsillee kuma qaba telefoona isaatii fi qasiitti illee kunoo silaasiifiin ergaa as na bira jira abbaa mana kiyyaatii bana bira erginaan jaarsi maal jee akkasumatti zabiibumaa kana dalage unolaa sagalee tuuta zira obboleessa kiyyaa jennaan. Akkana jetti nama biraaf irraa eegii abbaan mana kiyyaa maal jeen yaa saadiqoo jeen osoon isiidhaa wajjin jaartummaa godhadhee niqaa godhadhee Suudaan irraa dhufee Liibiyaallee waliin qaxxaamuree dhufee biyya Awurooppaa dhufee akkanuma na dhiiftee dhiira biraatii wajjin guyyaa zinaa gootii kanaaf itti gaddaa jira malee an dhiira akka xiyyaata irra dhaqee wajjin rafuu ati akkana naan hin jenne ati akkana naan hin jenne isarratti isiidhaan jeen ati akkana naan hin jenne akkana naan hin jenne maali haa ta'u dhufeetiin si wajjin rafa naan hin jenne maallaqaa ummaatii kiyyaa erguu deema. Achiin si bira dhufan hin jenne haadha mana kootii kee kophaadhaan jiran hin jenne akkamitti akkas na goota amma isiin ta dura isa waata galchite akkanatti deebitu waata naa galii naa kakadhatteetiin intala takka Dubaay jira intala saniin walirra dawwalchisiiftee seena maal isa maqaan isii boontuudhaami boontuu tana warra naannoo tokkooti wal amananii waata naa galchi kanatti deebuu godhii amma boontuu dhokkusa falee xiyyaa fi ijoollee xiyyaa dhabeesse amma isii fi boontuun maal godhan boontuudhaan maal jettiin akka jaartii akka ilmaan bira hin jirre viidiyoodhaan halkan keessa dawwalii fi hogguu rafan. Boontuu dhoggu viidiyoon dawwaltoon akkamiin godha telefoon akkanattiin ol qaba afaan gara samiidha. Dawwalte hogguu naan jebbaan mana kiyyaa maaliin jaalan
Telefoona karaa dhaabarraa ol qabi siree ijoollee irraa ol qabi numaan jaan. Akkasumatti abbaan mana kiyyaa dhaaba agarsiisa. Kunoolaa kophaan jira jeeni. Kophaan jira jeeni dhaaba agarsiisa. Boontuu tanaa fi isiinis oggus zabiibaan cufte boontuutu dawwal viidiyoodhaan. Meeqa kophaa jirtu si laallaa bareegee zabiibaadhaan wal agarree telefoonaan sirri wal harkanneen bara guusuma hiikee kophaa jiraa jeen inni. Dhuguma hiitee dhuguma hiikee. Zabiibaan gaa'onni irraa si jaalatti. Lubbuun sii dho'aa jirti. Onlaayin irraa illee hin badini. Anillee achi galeetiin achirraa isin bira dhufaa akka walitti deebitu. Akka si amannu abbaa fedhallee ta'u namni dhalaa argee harka seenee ba'uu hin danda'u jeetti. Dhaggeeffatu kaasifiin hima. Dhaggeeffatu siifiin hima. Amma gaa waliif galanii. Boontuun tun amma achirraa itti deebitu malee jettee waa dagalchite. Boontuun tun amma abbaa mana kiyyaatiin itti deebi'ii intalti tun si'acha dhukkubsachaa jirti. Abbaan mana kiyyaa kunan siistama akkamiin godhaan namni sii fi akka intalti tun bultiin sii eega bultiin tun baate haifa gartu. Dhiira biraatillee kanuma gooti gurbaa kana jala akka sharmuutan goon. Ilmooti jeta biyyaa laali ta'asii laali kanuma jaartiin isaa jalaa dalayti. Ilma dhiiraa meeqana jennarraa qabda. Aboo akkana hin ciiniin hin jeen. Akkanuma jee dhalaan jimma. Dhalaan jimma osuma nama meeqaan fi Suudaanii jiran jee. Hogguu jaarsi kun biraa intalti tun jaarsi gara hojiidhaa deeme. Hiriyuma isaatii hojjee sirrafti jee. Nama meeqarraa ol baan jettisa. Wallahi waan afaan nama dubbanne dubbata. Aadaa jimmaan beeytu naan jette Suudaanii keessa hojjette. Hin beeytu jee dubartii jimmaa. Hinaafaa si qaban qaaniidhaa si qabanii. Dhalaa takka dhiiruma tokko irraa dhalaan nama 4-5 ulfaa'ee yookiin ulfa firraa dhiqee baasaa jee. Yookiin ulfa firraa dhiqee baasa akkanumaa jee isaa waa'ee naafaadhaan qabanni isin aaranii. Okkee maal godhoo jennaan maal godha obbole nama gartee isii tanaa fi isa kana waliin Suudaanii beeku. Akka isiin tun amantee teessee eeggattu. Ergisiise maallaqa numaan jaan. Akkamitti duuba nama isiin ammoo ishtaatii biraa jirti godina biraa inni immoo godina biraa jira. Isiin firaan kufartii jirti naannoo hoowwanniidha. Eessa bakki jirtu. Eessan irraa laala bakkatti to'ina sitti bal'amte san. Fisbaatani. Isiin naannoo fisbaatan ta'isi. Amma fuudhee isiin maal jetti miciyyoo takkaatuchi bira jira. Warra gaafa naa fi inni ol fuunu achi jiru Samiiraa janiini imaamata abbaa booraatii warra duraan nu beeku. Alla jaartii inni jalaa qabootiin agarree ajaa'iba goota janiin. Hawweetan bakka ilmaan hortee kana qaama fitatte tana jaartii akka dhiiraa takka shiftaa takka naataniif jalaa qaba. Janiin abbaa koo jette gaafa isaan natti himanniin sodaadhee jette asuma sagalee ta'eetii fi haasawaa keeniin sodaadhee naa himanii jiran. Maamata abbaa booraatii fi ijoolleen argee naa himtee jirti. Samiiraan ammoo ijoolleen jimmaa teenyallee naa himtee jirti. Bara akkana fuudhe jaartii akkana fuudhe intala argeeti. Akkana jettee nama akka maallaqa qabu nama akka humna qabu nama furdaa kan kana fuudhe bagaatummaan asumatti hin argini silaasi dhabamsiifti si liqimsiti akkana naan jedhanii jette. Tilifoona gisee dawwaltee nan jalaa kaasee beeka. Okkee gisa akka furdoosa akkasumatti akka meena irraa fuudhe. Amma maal goote dhaabaa dhugaasii fi nima. Wayyoo wallaahi bara fuudhana tukuttee furdoosaa fi ni haasoftaan hin haasa'u. Naasa hin jennee siif hin haasawa. Mana haasa tunaan narraan dhaabdu reni gaa hedduudhaan naa. Ayyaa seeqa waa'ee qabsarratti deebi'aa seeqa tana sii jalaa xumuree. Okkee qabsarratti deebinaa qoy qabsoos boru proogiraamatti qabannee deebinaa. Galatoon walaa waa hunda addanaa baafte. Maal jedhe? Ulfaadhu wallaahi dhaziin jaarsa keetillee akkuma qalbiittillee ta'ee namaan lakkii mee waan ishiin jettu adda baasi jechuudha wanni kanas dhiisi. Jaarsatti miyoo akkana waan isqunnamee biloog goosisi jaarsuma keessan laa'u nama kana biloog godhi jeeni biloog goosisi ishis biloog goosisi. Lakkii maal min biloog goosisa? Buloogin goosisa maal balleesseen biloog goosisa? Dhiirti dhalatti haa dawwaltu dhalaa yoo horiif goote. Dhalaan osoo ilmoo sadii qabdu osoo abbaa manaatii hojii mana keessa jirtu sanuutu maal gooti seeta. Suuraa kaasanii asirra na ergan ijoolleen bar quraanaan qaree eegumaan biyya maal jaan inni intala saqeeti maal jettiin seeta. Bargaan durriyyee Suudaanii sanii miti. Ambar durriyyee Suudaanii sanii miti. Eegaan as dhufe kunoo sammaa gurra kaadheetiin zuumii seenee quraana qaree buusee quraana illee akka ajaa'ibattiin buusee jettiin isaan. Mee qaree hin agarsiisi jaan inni immoo ati qaree agarsiisi jaan inni gizee qaree agarsiise. Inni gizee qaree agarsiise qaree hin jaan si jechaan akka karaa rabbitti tolsulaata buusee yaa rabbi jaartii xiyyata duraa sanii waliin nu deebisi jeetiin hogga dhufte akkam taata hoggan dhufe osoo dhokkuta akkasii wajjin rafne ni kaasi godhadhee si hojii rafaa. Wareegama barbaachisuun sii qabala akkana jiiniin jaan wareegama barbaachisu akka ji'aataan sadii sirriitti dabarsa jiiniin jaan hogguu inni akkana jeen biyyoon akkana iyyite maggaarrajaa akkana gooteetu machi deebifte mataaf irraa fuute sirarra akkana gombifamtee ciifte yaa dhiiroo intalti. Salaata suyyuuda buute jechuudha. Wareegama barbaachisuun si achi deebisaa abaddanuma sittiin deebi'a ijoollee kooyetteen narraan tuyxugaa jetteen anaatu eegana dhabde sababa aariitiyyaan dhiira seentee waan taateef
anummaan akka waan sirraa dhalatti ilaali jeen osoon ilmaan kiyya kana homaan gooneen ilmaan keetii mana bita jeen maallaqa kunoo raangi diraawundii dachii jalaatiin hojjedha raangi diraawundii dachii jalaa beeytaati warshaa xaa'oo. Okay, an kana dhibe gaafii takka nasirra si gaafadha. Dila kana mara jaarsa kee kun maaluma qabaa maal isaa tokkotti girgirii jaalalaan akkatti nama mara keessa buuse waan kana mee ati waan jaarsa. Jaarsa kiyya yaaboo wanni inni qabu waa takka illee hin qabu imaana qabaa ol godhatee ijaan nama laalu dachii rabbi yoo jette dachiidha yoo dhoytee isin dubbatu laaladhan ji'u yoo rafu jiraadhee sirrii baanan kaasu ilmaan isaa ifumaaf tajaajila. Si galee? Yoo rafu jiraadhee sirrii baanan kaasu dhalaan biliidha haraami hirriibaa kaasuu jaa dhuguma sanitti hin baan. Waan dalagu ifumaaf dalagee waan bitullee ifumaaf bitee dhufa waa hunda takkaan hin dhoyne takkaan meeffattee tolfattee naan hin ji'u ilmaan isaa tajaajilu akka gaariitti. Waan kanaan godha jee tokko na duran dhaabbatu. Nama kanaafi waan kana godha jee tokko na duran dhaabbatu. Dhuguma sanitti karabbiin tokkichi kun narra gaadha. Karabbiin tokkichi kun narra gaadha maallaqa na waliin deemee hiriyaati jita wajjin guddanneef 400 ergeef namni akka isaanii jira jee yaadoon. 400. Huccuu takka waliin guddanne. Mandoo miti. Sikkoo mandoo mitiin. Sikkoo mandee. Akkana saharaa ishee bara kun jarri. Laal dhugaa'uun seeneen maallaqa 400 ergeef. 400 ammoo isiidhaan maal jaan akkana maallaqa kiyya waan tokko dubbachuu hin danda'u kottoorii kana qotaa qoti jaan maallaqa agarsiise kottoorii kana tajaajili abbaan irratti qottoo qotaa qoti akkana kun oolaan shiftaadha humnaan wajjin jiraatti maallaqa kiyya fuutee hangana namaa ergiti. Maallaqa kiyya fuutee hangana namaa ergitee akkana nama nyaachifti maal hojjettati maal jaan inni garaasha jiiniin jaan garaashaan dalagaa barjaan garaasha makiinaadhaatiin dalagaa jarmanii keessatti waa'ee maali warshaa xaa'oo keessaan hojjedhaa jaan kana hojjettaa midiyyoon akkasiin maraattee barnaa feeti diddiimoodha waan biraa fixxeeti ijoollee teemee asirra na ergetteen jeetteen ni ergeef suuraa guututti ijoollee isaa hogguu ergeef dura inni fi tiktoo yuutuubiidha dalagaa yuutuubiirraa buuftee ergite ijoollee tee harkeen jira maaliif gurraachaa jennaan maaligaa ilmoon haadha mana kiyyaa santu ati nagarree ilmoo Ameerikaan kaambii guddoo sidditanyatti nagarree jeen haati mana kiyyaa sanii xiqqoo gurraattiidha amma gurraachamte moo gaafas diimtuu wayiiti dheertuudha jetteen jaartiin teessa sirna rifeensa baay'ee qabdi jetteen birumaan ta'an duuba dhalaan kuni waa'uma jaboom namuu waluma dhalaa ta'eetuma maqaa fuudhe kanatti odeessiti akkasumatti hin jalaa fuudhee eegas booda gaamma waqta hojii dalaguun hojii dhorkite. Eegas booda telefoona jalaa fuudhee mucuma kiyyattiin kan hommaa jejeeni. Gaafii raamichaa kana si gaafatee walitti deebina boroo walitti deebina amma anis xiqqashoo fiizaa sanin dalagaa beektaa diliivarii jedhanii beektaa miti waan olii gadi fiigantan. Aboogaa jaartii namni si jalaa jalaa jedhanii fiizaan kun beektaa nama jechuun dawwalee fiizaa sayyoo dalaydee yoo intala namaa qabuute beektaa namni gisee qulqulluun biyyaa bees biyya namaa keessa lamatee jiraachuu na barbaada. Jaartii jala wanni jechuun wayini fitti dhiisaan wayin maraataadhaan du'eetiin dabrani. Abooti fiizaadha namaata baaskileetaan geessitaa wayi mana galuu rakkabda. Duba dhaqabu baadhus moobaayilli jaartii moobaayila kiyyarratti dhaadha moobaayila ishii kontirooliin godhan nama ismaartiidhaan beektu ati anaa kana. Amma kun hojiin sanuu jaarsisii irratti hidhateeti barabbaan mana qiyyaa waan biraa bitee manguddoo sikkoo mantoota biyya sanitti himate narraa dhorkaa jeeni. Wallahi billahi tallahi manguddoo meeqa dawwalee narraa dhorkaa. Dhugumaanuu amma namni meeqa wallahi faaxee meeqattu uffatti fitanaan akaa'u jira siin wanni jee ani garuu hin dhaqqabu namni guyyaa kana guutuu. Akkasiitii sanii fi raayyaadhaan qarana akkana godhu san irraa ciriin jeen dhalaa jimmaati waan biraa dhiisii hirmijjaa sanii fudhadhu isin ammoo waa'ee amantaa sheekotii akka waliigala sheekotii jimma keessa jirtuun quraanaa fi daawaa fi ija kana godhanii mataa calaqqisanii waan biraa osoo dhalaan zinaa godhaa jirtu dhalaan harargeedha akka waliigalatti dhalaan sinqooma dhalaan uummata keenyaa kun xiinxalee heerumtellee akka intala dubraatitti jaarsasiitiif qaama fi hinaaftiif akka intala dubraatitti qaama siif eeggatti maaliif duuba na fuutee jennaan gurbaa kanaan ana haadha ilmaaniiti jennaan haadha ilmooti jennaan waaniin guyyaa tokko guutuu wallahi ajaa'iba goota waaniin humnaanis si ijibbaadhee si wajjin rafuu si sossobeetis si ijibbaadhee sanumaafin dhiira biraatis akkanumatti duutee dabarti malee wajjin raftuu jechuufin akkati qaama keenanne waaniin bareefin si fuudhee jeesu batanaan naa wajjin. Okay galatoomi ulfaadhu firdoosaa teenyaa sagantaa hojii as deebii. Aya dhaggeeffadhu egaa kas taatee jaartii teenyaanis ni eeggannaa nutis ni eeggannaa namni kuma dhibba tokkeen kun firdoosaa foloo godhaa borumoo gaafii deebii waliin goone sana siraatan osoo laal akka ammaa kana waliin goone. Amma maal dalaguudhaa deemta?
amma waan kana gaafiisaa kanan fayee geessaanis fitnaadha dalagatan malee biyya faranjii ta'anii beekamu. Akkasii raayyaadhaan sheekkotichi keessa jirtu sanii waa'ee jimaatis gadi dhaabaati waa'ee biraatis dhaabaati dhalaan akka ni haa godhattu malee dhiiraa wajjin hin rabne yoo ni haa godhattees tokkicha san malee akka dhalaa dhiira biratti hin sossoone akkasittiin fattane maaliin godhe abbaa mana kiyyaa nama duraan siifi zabiibaa waliin suudaanitti akkatiisii hojii jiraachaa jirtu beeytu eeniin beeka jee nama san hunda irratti waliinumaan jaan zaakiriin abooda walirratti akkanaan jaan akkamiin jaan ani jaartiin tunnaan taane intaltee arargeedhaa tunnaan taane mucattii duraan suudaanii wajji turre san naannoo isiin jirtoo beeytan walitti nu deebisa akkasiin itti dawwaleetuma booquma qabdaa zabiibaa eekumaan qaba bari isillee zeeroo hundan irratti dawwalteeti abbaa mana kiyyaatiin adda baanee jirra abbaa mana kootiitiin adda baanee jirra saati qoodhaan abbaan mana kiyyaa jalqaba suudaanii daaqa wal beeynu san eessa jira obboleessi kee jettee na gaafatti ijeen firuma isa kanaa gaafatti firuma isa kanaa ka duraan suudaanii waliin beeku firuma isa kanaa ka duraan suudaanii waliin beeku gaafattee hunoo laalabdii maamma jennaan as jira moonshin kana eessa jira zaakiroon eessa jira baaqoo isattiin deebuu barbaada yeroo takka aboo zaakir dhamee jira abbaa ilmaan meeqa guddisu jira hujii alaamana hojjeta aboo zaakir ka duratti ka suudaanii sanii miti yoo dhiiftee oo zabiibaa akkanaan jeenjee gurbaan afaan isaatiin yeroo takkatti daqiiqaa tokkotti nama siifadhaa akka inni jaartii saniif ilmoo san dhiisee naddeebu akkana naan jettee kanaaf in tilifoona ka'e isii dhaaqannuu danda'ee bara abbaa mana kiyyaatiin buloo godhi onni niin hin jenne dhagee abbaa mana takkitti siitu darbate dhaabi gannurraa naasa isiif ta'e ayi dhaabi gasiin tumadhaa naasa isiif ta'e akkamitti abbaa mana keetiitiin buloo maangoonee maaliif jettaan akkamittiin buloo godhi jaan inni barbaadee irratti hin dawwalle isiitu bira isaatti irratti dawwalee telefoona sana kanniini namasi kai jeni malle to kurate radda wale yana cinna daddabe re furdo sa rabbi sum sudadu daddabe bakka daddabe rabbi sum sudadu daddabe bakka tani ga nama bira kawaye yaada na dalakati ke bata kitina sigaba ajenda bira na debifte waye qabsola sono jintumarin gafi saata sono jintumarin demun te sirran bakka to fokkota wallahi dalaga aga biya faranji nira mana alatti nabasan qabana ni be tamte montan Nama duba waa'ee dhalaa jimmaa haasa'inu kana maaliif ajandaa sanii na dabarsite ajandaa dhufneef sanii ni amma sanii miti amma san dhaggeeffadhu amma wanni na si gaafadhu ijoollee meeqa qabdaati ani moo Allahumma salli ala Muhammad akkasiititti moo akka biyya akka waliigalatti baanta akka asittis akka biyyattis waliigalas asitti kun ogalanni kan rabbiitii laammee culullee waan qabu laaseefiin guddisa laayyoo fuudhu baattallee sumaafiin kanna maashaallah dhaabbatu ta telefoona garan galchinati qoyme ilaalmee as garagalila makana tarqab bareedu xuuxoyye ilaalmee shurrubbaasi yaa wallahi bareedu wallahi rabbi lakkaan si hagoo bakka mobaayila irraachi of ijoollee si qaxxaa akkasii siifiin guddisaa yoommoo naamusa qiyyaanii sii guddisaa akka naamusaanii fi guddadhatti akka qaamasii osoo siin hin haafne ifii siitii fi hin haaftu dhalaan jaarsa fiitiin hin haafne namaa miti sii galee akkasitti sii guddisaa asitti makka walii galatti shan jaata anas heedara ahmed akka walii gala saddeeti asitti kan hin qabu. Wanuma keessa ijoollee saddeet qabde maashaallah wallahi. Dhugaa rabbii hunoo ilmaan siin garsiisa waraqaa yoo barbaadde lakkoon hin jakunoo jarmanii na beeyti. Lakkoon hin jaku. Kun kan rabbii. Shanyii barbaadani bakka shanyii lakkuu taana maashaallah. Lakkoo tana biyyatti sunumaan dhala biyyumatti hin qaba anarraa malee. Abbaan mana kiyya anarraa ija anammoo anarraa duraan isa duradde. Ati san dura lakkuu biyya asitti saddeet biyyattis lama jechuudha. Ati lakkoo dhalatteessa. Ani lakkoon dhaladde jaa boqon walaalas Inni lakkuu dhalatte. Maashaallah wallahi. Rabbi siifaa guddisuu rabbi siifaa biyyumattu si'aadheeressuu wal agarra shaallaan jarmanii biyyatti immoo lakkuu waggu torbaan dee isaafime. Biyyatti lakkuu waggu torbaan dee. Lakkuutti waggu torbaan dee shan jaha torba. Waggu torbaan dee lakkuudhaan egaa takka qofaadha malee hoggujaa immoo lakkuu dhalate hoggujaa. Amma waliigala ijoollee 20 qabda jechuudha reet. Laalo hoggujaa lakkuutu dhalate. Torba immoo takkaan dhalate. Okay, jaaf 13 biyyaa 13 qabda asii saddeet qabda 13 waliigala ilmoo 20 takka qabda jechuudha. Ta biyyaa gaa biyya jirti taan ammoo bosona jirti qabsarra jiranii egaa taasii immoo viidiyoon illee si garsiisuu hin danda'a. Amma barnoota qabanii agarsiisee waan jette ganama. Ganama sanboruu wal agarra ijoollee. Kaan hojii qabanii kaan barnoota qabanii kaan hojii qaban kaan barnoota qaban agarsiisee hojjette lammaa rafu jiranii kilaasii isaanii hunda seenee si garsiisa. Gurda dhalaa meeqa qabda guddoota kanatti fudhu amma asitti dhalaan akka walii galaatitti ati afur qabda jechuudha.
ما شاء الله والله لازم ورمون تني هو رامي قبل يفهم والله بالله الحمد لله قال اني خرب بيتي افرين كب والله بالله تالله الا دبرتي بي جتنا تفرين سنيبي يا الموتي جيمي يو سنغورسي سنيبي اكما سنجو كانت يا الموتي جيني انت لا سنغورسي خانو دانا تو سياسه سي غياتي كنت نمبران دابن غياتي ملكيتا كنت نمبران دابن اكسما جلجت وانجت والله جرماني انه في سمدين دفع دواي قد اما خيتنا ما كتي دولاني لا بلبلا خنا كتنا تبوساني دلغات ايتن ولت ديبنا يو مالا بعد ما ياتو الموت هنا تنكر تو خجيباني منو كاسيمتي حقايم يا يا mana kayak sawah kan numale namni wana matkanna me namumma kabate benya kabachu duras namumma sio kabate walin dem dewan tate arjumma na sio kabate alimumma sio kabate gotumma lencumma kabate unda sakas jeti ga bade ba mana kiya akkasuman nan demu jir bo an de garamar roti si qabso ora nagatti namanu qabso qawwetti namana qabso walabumma oromiyaatti namarama oromiyaan biyya male naanno mititti namana nafsi bakar walin jira gabi takkan silasi gabachu beda amma mo jirtera rajirta demi wae karte qabso tanarratti ilaalcha nanaasa jiru rana doite ilaalcha khashlabbe dubartii keessattu ispeeshaalii dubartii jimma muslima osota kristaanaan ta'in dhala kristaanaat illee fattaneetiin jira abbaa mana qiyyaatti dawwalchisiise itti ambar telefoonatti kanneetiin akkana jiin jaani dhala dubartii kiristaana illee dawwalchisiiseetiin itti haasa'isiisee jira dubartiin kiristaanaa maallaqa barbaaddi maallaqa yoon barbaanne immoo dhugaadhaan irbuu dhugaa sanii wajjin deemti ammoo ijoolleen tanya ta muslimaa tun keessattuu ispeeshaalii dubartiin jimma ta muslimaa way waan taate waan beekon yaabo waan rabbiin itti uumes waan beekon akki sanuu siqqoo mandoon amma yoon akkana jee bilaa jabatti itti haarabaafatan akki uloolaan amma balee abbaan mana kiyyaa ijoollee wajjin naannoo dhadhalatan mara ogguma sirriitti itti dawwale eenyu wajji jirta bar micattii jimmaati jara keenya sirriitti haa ta'u wanni qabaa karaa hojiitiin deemu deema karaa halkan kan gaarii taap sheer koppiliin godha warroonni dandeessan Abo shekoti dabarsi. Abo shekoti jimma raja dabarsi. Karana raja ni wana karana. Warri shekoti jimma taatan shamarran keessan dhayine irraa qabadhaadha. Uddufoor irraa rigaajiin. Wanni dhalaa sinaa goosisu uddufoor tokko jira. Uddufoor tokko jira uddutti irraa rigan. Samboota illee qaranaa fi xarratti irraa ciraajiin. Dhalaan. Qamaa fi xarratti irraa ciraa uddufoor irraa goorisa subhaanallah bas khalaas sitti haa tolu furdata. Sintalaat. Hedduus jaaladha shi gara ta'ummaati qaalii nama. Aboga asirratti riskoo jiinaa soo jirta deengadda giseen si arku. Yaa. Dhalaa teenya bakka gaarii sagalee ta'e. Abshir. Dhalaan teenya maaliif? Dhalaan teenya. Amma daba'uu yaana nagatti naan jee. Dhalaan argeedhaa kuni keessattuu dhalaan akka uummata wanni teenyatti. Furdoo saayyee nagatti naan jee amma dabaadha. Dhalaa gartee amata dabaana ammaan kana qoy manan cufatte shaniitirra dhalaa gartee tanaan mirtiidha waan taateef akka walii gala dhalaa mee cufi. Mee cufi. Jadi sarar kira. Dalaan afran kollo. Wallahi annate. Afaaniin akkas godhatti malee amma miciyyoon ati dhiyoo tanaa seesiiftu afaaniin akkas godhatti malee keessisii ta'a warqiidha. Yaa wal qabeedha. Jaarsi akka gaariitti amana. Yaa wallahi. Hinattu akka gaariitti yoo boqtii cafaqee yoo maallaqaan illee sobamtu. Dhalaan afran kolloo maallaqaan illee sobamtu. Haa qaamaa qalbii naqa jechuudha. Humnaan illee ra'anuu hin dandeenye. Dhalaa afran kolloo akkana jiillaan. Akkana dhalaa afran kolloo qaalii nama. Isinin jaaladha. Dhalaa miraalaa lokuta akka kana micciiruu afaan walamatti deemna. Okkee jeniitu mayaan. Deemjii gosa qasaniin. Furdoo saayyee bakka amma naga keessaa nagaatti amma naga geessite. Walitti deemu. Lakkisiin gaggeessine maal dalaguu deemta? Fiizan dalaguu deemaa dilivar waa gochuu deemaa dalagaadha saantu jaakkata kaadhatu dhufee baran akka tasaa. Dura naa gale kaa siituu naa seesisee mi raajaan akka qaranaa jiran akka dubboo. Wallaahi wadaa sagalee siitaa sagalee dubbiita ati amma naan jette sannatti kannatte hojiirra oolcha bakka khalaas. Hayyee naga geesse amma sitti haa tolu. Hayyee deema uummata islaama jiru kanaan osoo dhalaan teessan sinaa godhattu isliminnaan odeessinaadha. Biyyoo lafaa qabsarra jirra waraana qaba. Jara keenya sitti haa tolu yoo dandeessan hundi keessan akkeessas gasseenaati yuutuuba kiyya sabskiraayib naa godha. Haasawni kun guutulla akkeessa forfaayila hiyyoo gogoxxuu ixan forfaayila hiyyoo gogoxxuu ixan. Oo sabaan koo galatoonu qaalii namaa mangisti. Sabaan ilaal mangisti koo galatoonu wallahi tokkicha akka kuma yuutuuba sabskiraayib naa godha seenaa hundi keessan. Let's go as gattuqa. Samboodan asal sini fida subscribe kora. Dema ga hundi keessan kisak. Dema amma haasawni kun sachira jira kharas ko chira jira khunis YouTube irratti baachu.
YouTube irra baa jechuudha. Sabaanis follow naa godha. Sabaanis follow naa godha. Deemaa gaa uummata jaalala. YouTube kiyya subscribe godha. TikTok kiyya jala laal ibsa link jira TikTok kiyya jala. Akkatti liivii na laalaa jirtaniimi. Liivii akka na laalaa jirtaniimi. Samboodan akka gattuu hitan. Naman isinii fidus intala baadiyyaatti isinan fida. Samboodan profaayilaa kanatti hitan. Samboodan YouTube kajoo jiraas. Gattuu hitanii. Isinii banaa samboodan subscribe kajoo tana gattuu hitan jechuudha. Akkanuma gattuu hitan. Gootanii? Meenam meeqa godhe? Awwa godhaan jirtaniin wallahi. Godhe wallahi galatooma warroonni gootan hundi keessan galatooma. Biizii na goote bara. Wallahi biizii na goote wallahi lasin. Nan danfe wallahi nan danfe. Nama dhaggeeffachuu hin danda'u amala akkasiitillee natti hin barre ture. Sabaan koo galatoomii naanaatti galatoomaa ulfaadhaa walitti deebinaa booda walitti deebinaa intala baadiyyaa isinii fidaa intala baadiyyatti aansee immoo muniiraa isinii fidaa muniiratti aansee naanaatti maraatuu sanis walitti araaramee wallolaa yoon dandee walitti araaramee nan fidaa mucaa tokko laxafeen ture wanni gaafii irraa qabdan jee mucaa miyyoo biyya arabaa fuudhe hindii fuudhe sanis amma isan isinii fidaa kanaafuu khairraa halkanii halkan gaarii khairraa guyyaa gaarii isinin jaalladha isinin kabaja. Bye bye.